Akkam jirtu daawwattoota keenya kun Gadaa Miidiyaa Neetwoorkii kun qophii dirree haqaa kana kutaa lammaffaasaa itti fufnee jirra. Egaan akka qophiin kuni isinii mijatutti jennee sa'aatii dheeraa taa'urra sa'aatii gabaabsinee marii kana bareechuudhaaf jenneetu akkasumas immoo daawwattoota tokko akkasumas immoo keessuma tokko isaaniifis boqonnaa akka ta'uuf jedheen kutaa lamatti isin kanaaf wanta deebitaniiftanii ammas nu hordofuudhaaf jettaniif immoo baay'ee galatomaa isin jedha. Egaa sagantaa kana ammas itti fufnaa kutaa lammaffaasaa immoo akkasitiin eegalaa jira. Egaan sagantaa kana kan jiru manuma siisaa abaraadha ammas. Egaan keessumoota keenya baga nagaan deebitanii uftan isiniin jechuun barbaada. Egaan guyyaa keessan irraa akkasitiin Gadaa Miidiyaa Neetwoorkii irratti waa'ee uummata keessanii kanarratti marii gochuudhaaf wanta dhuftanii ammas dirra deebi'ee galatomaa isiniin jedha. Galatoomeetiif. Galatoomis Isaayim. Tole egaan qabxii isa hafeetti ammasitti deebina. Egaan qabxoolii guguddaa irraa kaastanii sila wanta jiru hundumaa uummataaf hin barbaachisaa uummata dhaga'uu qabaa kan jettan hundumaa laattaniitu. Mee ammasii ittuma fufneetu mee adeemsa amma jiruun haalli qabsoon bilisummaa Oromoo garamitti deemaa jira. Akkasumas immoo hegereen uummata keenyaa maalidha? Akkam ta'a jettanii yaaddu akkasiin ilaaltaniitti gaan akka hoggana tokkotti mee jaalbilu ammoo sirraan eegala. Tole haalli qabsoon Oromoo garamitti deemaa maal fakkaataa osoo hin jenne ittiin seenin dura mootummaan kun maal fakkaata isa jedhu tuqeetiin sana booda qabsoo Oromoodhaatti deebi'a. Hayyee tole. Mootummaan kun irraa akkuma nuti argaa jirru kana akka waan maraateetti olii gad fiigee holqa bofaa buutii seenee Oromoota adamsaa jira, Oromoota balleessaa jira. Hoggaa akkanatti fiigee mana hidhaa nama guutee heerri biyyattii sanatti dalaguu dhiisee sirni Abiyyi Gajjaare sirna moonaarkiidha yookaan gartee sirna warri hojjettoonni mootummaadha heera mootummaatiin ol akka ta'utti biyya akkasii ijaaruu barbaadan. Kana maaliif isin jaa manni murtii arraan tana hojjetaa hin jiru. Nama mana murtii gadhiisee poolisni aanaa tokko mana murtii keessatti dhoowwaa jira. Ajajaan bulchaan aanaa tokko mana murtii keessatti dhoowwaa jira. Qaamni nageenyaa qaamni tikaa dhoowwataa jira. Akka nama hoodhaa abalunaa hidhaa jee bifa mootummaan Sumaalee Ziyaad Barreedhaa gaafa jiguu deemu akkas ture. Gaafa ati nam tokko hiitu si malee osoo abbaan fedhe dhufe hin baasu. Manni murtii nama hin baasu. Sumaa hidhate kanaatu akka waan dibicha loonii gartee yookaan farda keessatti hidhattee dhayixee baaftaa jechuudha. Biyya sana keessa kan jiru arra milishaan araddaadhaatis yoo nama hidhate isumaan nama baasa. Liqamaan bara araddaatis yoo nama hidhate isumaan nama baasa. Bulchaanis akkasumatti sirna akkasii sana kan biyya Ziyaad Barreedhaa sana booda hin turre. Mallattoo akkasiitu jira. Milishaatu si jeesaa jira. Waraana mootummaa karaarra si dhawaa. Poolisaatu si dhawaa. Humna poolisii addaatu si dhawaa. Kanaaf kana jechuun kan nama jeese seeraaf hin dhiyaatu. Kan qoratamee ragaan itti ba'u hin dhiyaatu. Wanni biyya san keessatti afaan faajii malee wanni qulqullaa'ee manni murtii sirna qulqulluun dalagaa hin jiru. Mootummaan sirna qulqulluun dalagaa hin jiru. Diinagdeen wanna tokkollee hin dalagaa hin jiru. Korraapshinii jalarraa kaasee hanga gubbaatti wanna godhaa jira. Arra liqamaan bara araddaatu nama hidhee araddaa keessatti qarshii 25,000 namarraa fudhatee nama gadhiisaa jira. Qarshii 3,000 hanga 25,000 nama hidhee nama cafaysiisee jechuudha liqamaan bara araddaa. Sadarkaa sanarraa kaasee guutuu biyyattii keessatti heerri biyyaa hojiirra oolaa hin jiru. Mootummaan kun yoggaa kun achiin nama hidhee dubartii ijoollee daa'ima baala qabattee karaa irratti baatee dubartii hin gudeedina. Qeyroo Oromoo dargaggoota Oromoo hin gudeedina jettee karaa irratti baatu sirni mootummaan Korneel Abiyyi fixaa jira jechuudha. Kanaaf gartee mootummaa kana keessa isaa inistiraakchara isaa jalarraa kaasee gubbatti hoggaa ilaaltu seera bulmaata biyyattiin sun Itoophiyaan qabdee lafaa qabdu sanaan osoo hin ta'in akka fedhii murna hagoo tokko gammachiisuu fi sirna biltsiginnaa jedhamu kana gadhaabuudhaaf warra looyaal ta'e warra amanamoo ta'e qofaatu supper paawarii ta'ee hojjetaa jira. Isaan kun cheenii qaban gubbaarraa kaasee hanga jalaatti cheenii mataa isaanii dandee qaban jechuudha. Cheenii kanatti fayyadamanii
gubbaarraa hanga jalaatti telefoonaan hojjetu. Qaamni waan kana hojjetaa jiru qaama baay'ee murtaawaadhaati. Mootummaan kun yoggaa akkatti alaalaallu mootummaa jabaa istroongi ta'e karaa caasaa bulchiinsaatiin, karaa diinagdeetiin, karaa waraanaatiin, karaa nageenyaatiin, karaa tikaatiin waan jabaa ta'e fakkaata. Garuu keessisaa akkasaa miti. Mootummaan kun waan jaanjahee, waan qabuu fi waan gadhiisu, waan toluu fi waan hammaatu adda wallaalee dhagaa fi mukatti bu'ee ufuma isaatiif waan of burisaa jiru fakkaata. Kana hoggaan siin jedhu keessa mootummaa kanaa hoggaa laaltu caasaan tokkoo fi tokko wal quban qabu. Kan federaalaatii fi kan naannoo, kan godinaatii fi kan Oromiyaa, kan godinaatii fi kan aanaatii fi kan adda addaa hoggaa laaltu waan wal faalleessu hojjeta. Bakka adda addaatti hoggaa laaltu jechuudha. Karaa kanaan kana fakkaata. Karaa biraatiin ammoo karaa diinagdeetiin ammoo mootummaan kun dadhabatee jira. Kan inni irratti hirkatee jiraachaa ture tokko gargaarsa alaatiin. Kun ammoo saamiinsa horii biyya keessaa ittiin saamaa ittiin bifa adda addaatiin saamanii ittiin gaggeessaa turan. Haala biyya keessaa sochiilee qeeroon Oromootii fi hawaasni Oromoo mirga isaa falmachuudhaaf gabbahee yeroo adda addaatti tarkaanfiin inni fudhataa jiru kun mootummaa kana ikonomikaalii dadhabsaa jira. Maqaa isaatiillee bilaakmeelii godhee jijjiiraa jira. Kanaaf dinagdeen mootummaa kanaa waan galurra waan bahuuturra guddataa jira. Baajetuma bara dhufuutu kan duraan isaan irra saganteeffatanii baajetaa tunuu baajaan maallaqa biliyoona 2 kan abbiyyuu paarlaamaa irratti ibsa kenne baankiin World Baankiin hanga sadarkaa baajeta keenyaa keessa seentee nu gargaaruuf murteeffattee isa jirtii kan jedhu akka injifannoo tokkotti himataa ture jechuudha. Arra sun hundinuu dhaabbateera. IMF maallaqa irraa dhaabee jira. Kanaaf ikonomikaalii biyyattii sana uummanni keenya waan nyaatuuf waan dhuguuf isaa tufuu qabu. Fatara ciree nyaatee laaqana barbaadataa, laaqana nyaatee waan hiraataa barbaadataa jechuudha. Kanaaf jiruu akkasii san keessatti horiisaa san keessa jira. Kanaaf ikonomikaalii impoortii, ekspoortii wanni godhamus akkasumatti danqaa guddaa keessa jira. Kanaaf haalli gartee diinagdee biyya sanii tokko mataa isaattuu yaadda isaadha. Waraanni arra gartee duraan daangaa irratti qallabanii boqqolloos nyaatu, garbuus nyaatu, mafedees ta'u daangaa irra taa'ee nyaatu arra magaalaa Oromiyaa hunda keessa facaasaniiti magaalaa Oromiyaa eegu jira. Inni kun hundinuu baajenni silaa daangaa irratti baasanii fi kan magaalaa keessa jiru akka jiru magaalaa jiraachuu qaba. Hoteela buluu qaba, nyaata gaarii nyaachuu qaba. Kun hundinuu baajenni isaa dabilii itti tahaa jira jechuudha. Paatrooliin inni asii fi achitti lagaa fi baddatti ittiin olii gadi hin fiigu kunis kostii mataa isaa danda'e qaba. Kuniif gaaza jireenya wanti hundinuu mootummaan kun dispaareet ta'ee jira. Haa ta'u akkasuma immoo waraanuma kana mataa isaa keessattuyyuu rakkoo adda addaatu jira. Rakkoon saba Itoophiyaa keessa jiru hundinuu caasaa mootummaa hunda keessatti wal xaxee jira. Kan hoggaan siin jedhu wanti deemamaa jiru arra mootummaan Korneel Abiyyii sabni biraa hundi naannoo isaa qabateeti Oromiyaa irratti Itoophiyaa PP ijaaruu barbaadan. Warri hundi naannoo isaaniitti ofiif murteeffataa jiran namni isaanii du'aan jiru, namni isaanii hidhamaan jiru, namni isaanii sabamaan jiru. Warra galellee paartiilee alaa galan TDM eega galee rakkoon tokko irra hin geenye nagaan fixatanii mootummaa Tigraay hojjetaa jiran. Warri ONLF warra Ogaadenii hojii akkasitti ta'aa jiran. Warri Amaaraa akkasitti ta'aa jiran. Warra Qawween galee fi kaanuu jechuudha. Keenya immoo akkuma dilareefuu anaa fi jaarraggaa isaallee wal duraa duubaan ibsaa turre gaafa galurraa kaasee dhiibbaan ture dhaaba kana humna keenya kan sadarkaa garaagaraatti hoggana kanarratti duulamaa ture jechuudha. Kanaaf warri biraa calgee sagantaa isaanii qabatanii naannoo ofii isaaniitti itti murteeffatanii ijoollee keenya taqalamaa fi daftaraan yuunivarsiitiilee naannoo isaanii keessa jiran keessa jirtu keessatti illee ramadamanii akkam baranne godhanii ari'amanii manatti galtee ijoolleen irra haadhaaf abbaa bira taa'aa jirti jechuudha. Ijoolleen haati qoraan gurgurtee, farshoo gurgurtee, jimaa gurgurtee, waan adda addaa gurgurtee qaraasiftee rakkoo sanitti gadadoo hamaa keessa jirti jechuudha dachaa ta'e. Kan irratti ijaaruu barbaadan biyya keenya kana keessa jechuudha. Kanaaf gartee humni waraanaa kun kakkatti Oromoo fixaa jiru kun, kan Oromoo hidhaa jiru kun gariin isaanii Oromoo keessa jira, Somaalee keessa jira, Amaaraa keessa jira, Tigree keessa jira. Kanaaf rakkinni biyyattii keessatti mul'atuun qaama kana keessattis mul'ataa jira jechuudha. Kunis guyyaa tokko hariiroon arraan tana Korneel Abiyyi gubbaarraa hanga jalaatti humna qawwee hidhatee jiru makalaakiyaa isa jedhan kana humna ittisa biyyaa jedhan kana qabu ismuuziidhaan korokaanchaa itti tahaa jira jechuudha. Kanaaf tarii waan inni ajajaa jiruu fi wanni inni ajajnillee jiraachuu danda'a jechuudha. Tokko kanaaf rakkoo hamaan karaa waraanaatiinis qabamee rakkoo keessa jira. Caasuma mataa isaa, caasuma opiidiyoo mataa isaa keessatti jalarraa kaasee hanga gubbaatti wal nyaachaa jiran. Amma hamiin ammaan tana guyyoota 2-3 kana fa'aa keessa deemaa jiru baay'ee wal qabanii wal xaxanii akkanatti waliin dhaabbatanii waliin jiranii jechuudha.
Kanaaf isaanuyyuu bakka lama sadiitti gargar ba'anii deemaa jiranii Abiyyi immoo yookaan naa wajjin yookaan dhabamuu kanuma jiru kaayoo gartee diktaataraa sana yuunifoormii uffatee akkuma Mangistuu Hayilamaariyaam sana qabatee isaan kana dhiibaa jira jechuudha. Keessa paartii kanaallee waliin hojjechuu irratti rakkoo guddaatu jira. Akkasuma naannolee biyyattii jiran hunda keessatti har'aan tana sirni inni gadhaabaa jiru kun akkuma Oromoodhatti dhukkubbii mataa ta'etti warra biraattis dhukkubbii mataa ta'e. Maaliif? Warri biraallee waggoota 27 kana haa xiqqaatanii haa guddatanii naannoo ofii bulchaa turan. Maallaqa baajeta naannoo saniin qaban. Mana barnoota afaan isaaniitiin baratan. Mana murtii afaan isaaniitiin wanna godhatan. Bulchiinsa hunda afaan isaaniitiin gaggeeffataa jiran. Har'a immoo kan itti ijaaramuu deemtu sirni sun hundinurraa mulqamee xaqalaa gizaatii san isinirratti ijaarraa kan dhiibaa jiran. Afaan naa fakkeeffatanii malee ji'oogiraafikaalii Oromiyaa Itoophiyaa bakkuma afuritti adda baasanii akkasitti bulchuu barbaadanii jechuudha. Kanaaf dhandhama xiqqaa kana argee jira namni yoo gartee mirga guutuullee harkachuu baate aadaa ofiitiin afaan ofiitiin buluun afaan ofiitiin barachuun wal bulchuun wal qajeelchuun fi mirgoonni gartee akka naannootti qaban poolisa mataa ofii qabaachuun baajeta sadarkaa adda addaa qabaachuun ofii isaaniitiin walirratti afaan isaaniitiin murteeffatanii waliin buluun kun hundinuu irraa mulqamuu namni hayyamu tokkollee biyya san keessa hin jiru yoo warra agartee ofii isaaniitti biyya tana guutuu sirna gartee Minilikii fi Hayilasillaasee jaaruudhaaf abjootaa jiran hambaa mootummoota caccabanii dhukkaawanii diktaatorota dabranii kanarra Korneel Abiyyiif gorsaa ta'anii isaan marsanii ta'an yoo ta'e malee biyya sana keessatti namni fudhataa jiru hin jiru jechuudha. Warri Sidaamaa dheengadda fudhatee jira. Walaayitaan wanti jirtu laallee agarraa jira. Akkasuma naannoo Sumaalees, Affaariif, Binishaangul, Gambeellaa isaan kun hunda keessaayyuu rakkina akkasiitu ka'aa jira jechuudha. Kanaaf naannoleen hundinuu akkuma Oromoo kanatti gabbaatee wanna godhuu baattuu malee gariin isaanii gurra tokko ija takka cufatanii ija takkaan Oromoon maal irratti ooltee bulti Oromiyaan maal keessa jirti akkam fakkaatti jedhee caqasaa jira jechuudha. Gariin isaanii immoo seera mootummaatu nigilatti godhanii nuti mootummaa kanaayyuu seera cabsee jira. Eega seera cabse mootummaan kunuu mootummaa keenya ta'uu hin danda'u ifi seera Itoophiyaa kan duraan tumane sanii nu jirra wajjina jedhanii torbaanotuma dabran kana keessa filmaata godhatanii alaabaa isaanii dhaabbatanii biyya isaanii waraana hanga funyaanitti hidhanii marfatanii mee shimbirroon asirra barartu jedhanii taa'aa jiranii jechuudha. Kaanis akkasumatti jiranii jechuudha. Kanaaf haalli gartee biyyattii san keessatti walumaa galatti jiru federaalizimii isa gubbaadhaa PP mataa gubbaa keessatti illee akkasuma wal danqaatu jira. Wal dorgommii aangootu jira. Balaa garagaraatu deemu jira jechuudha. Kanaaf haalli biyyattiin sun bifa waliigalaatiin keessa jirtu baay'ee kanuma nama yaaddeessu jechuudha. Karaa biraatiin ammoo addunyaan akkamitti jirtidha. Akkuma reefsin jee maqaan Abiyyi waggaa lamaan irraa gaafa Nobel Peace Prize'iif qaadhimamuu fi Nobel Peace Prize fudhatu addunyaan kun hanga tokko biyyattii san keessatti dimokiraasiin ni dhalata, jijjiiramni ni dhalata kan jiru abdii irra kaa'ee ture. Innis akkasii Nobel Peace Prize san fuudhee akkuma maqaan isaa bakka san hunda ga'etti rakkoon inni osoo waggaa lama hin gahin Oromiyaa fi Oromoo irratti gochaa jiru saba biraa irratti illee raawwachaa jiru hangasuma takka sagaleen isaa ikkoo qaba. Dabilii godhaa jira jechuudha. Miidiyaaleen addunyaa gurguddaan yeroon inni takka akka baranaatti waa'ee dhimma Oromoo dubbisaa fi barreessaa hin jiru. Miidiyaan akka Ajaansi Faransii, The Guardian, New York Times, Washington Post fi warrootni gurguddaan addunyaa kun qabdu hundinuu galgalaa ganama dhimma biyya sanarra kaa'atee taa'u jira. Kun tokko qabsoo Oromoon biyya keessaa godhaa jirtuu fi Abiyyi Nobel Peace Prize fudhate kun maalirra fudhate? Maalirra oolchuu deema? Biyya sana akkamitti bulchuu deema? Jijjiirama akkamitti fiduu deema? Nageenyi kun nagaa waaraadha. Kan jedhu kana hunda waan saaxiluu barbaadaniif karaa hundaanuu wal qabatee haalli mootummaan sun keessa jiru ofuma isaatiifuyyuu haala danqamaadhaa fi rakkisaa keessa seeneeti waan qabuu fi waan gadhiisu wallaalee jira. Akkuma Maao Seetingiin baanu sana jedhu sana mootummaan hoggaa fiigu hoggaa olii fiigee holqa bofaa buutii garagalchu jabinaa miti mootummaa san maraatuu fi shakarmooitti yookaan mallattoo du'a isaa saniitu akkasitti jarjarsaa jira. Kanaaf haalli mootummaan kun keessa jiru akkasi. Mootummaa kana ammallee nama hagootu bulchaa jira. Nama lakkoofsaan 4-5 hin caalleetu sa'aa 24 telefoonaan hoogganaa jira. Hanga sadarkaa feentii ta'ee namni kun exhausted ta'ee gaggabuutti jechuudha. Osoo waan kana hojjetu. Abaluu qabaa fi gadhiisaallee hanga sadarkaa nam tokkoof lamatti murtooytee biyyattiin sun akkasiin deemaa jirti. Hanga yoom akkanatti deemtee hojjetamtee dalagamaa jirti hoo. Kan jiru
kuni waan ilaallu haaluma warroota isaan dura dabranirraa akka kanaan sirni kun yoo of duuba deebi'ee federaalizimii dhugaa sanatti gad deebi'ee paartiilee biyya san keessa jiran hogganoota keenya kan akka Reefuu Jaarraggaasaan maqaa dha'ee warroota gartee badii tokko malee yakka tokko malee waan itti himatan dhabanii manidhaa kaan kana hunda gabbaasee sirnaan akka dirqama gartee ce'umsa kana kan lafa kaayate sana ce'umsa ganama lafa kaayame sanatti deebi'ee yoo biyyattiin kun hin dandamatiin ofuma isaatiifuu mootummaan kun tarniingi pooyintii irra jira. Tarniingi pooyintii gubbaa dhaabbataa jira jechuudha. Kana yoon hangana jee kan ati jettetti yoon deebi'e kana irratti kan hin dabalummaas kan ammaas tokko kan agartee akka waan jabduu dalageetti kan qabsoo keenyatti bu'aa jiru. Dhaaba adda bilisummaa Oromoo waan akka gartee nama 4 fi 5 murtaa'utti dhaaba kana keessatti luuxanii seenanii waggoota kana lamaan kana keessatti dalagaa turan. Akkuma yakka ummata Oromoo irratti duula guddaa Oromoo irratti labsanitti adda bilisummaa Oromoo irratti duula labsanii akka waan hoogganni adda bilisummaa Oromoo ABO'n seera qaba, sagantaa qaba, akkaataa itti hooggana isaatti filatuu fi itti buusuu fi itti jijjiiruu qaba. Kanaaf nama 4 fi 5 dantaa dhuunfaatii fi dantaa adda addaatiin bitanii akka waan namni 4 fi 5 adda bilisummaa Oromoo hooggana horsiisee buusuutti mee addunyaa kamirra jira? Afooshaa namni 4 fi 5 bara afooshaa Iddirii Gandaa namni 4 fi 5 taa'ee nama buuseen horsiisuu bara. Inistiraakchara bilisummaa Oromoo, caasaa bilisummaa Oromoo, dhaaba hangafa qabsoo Oromoo lafee duudaa tahee Oromummaaf Oromiyaa kana injifannoolee hanga ammaa Oromoo qabdu kana asiin ga'e mootummaan Abiyyi qaanii tokko malee ija guduunfatee akka waan kanaan du'arraa baraaruu akka waan kanaan adda bilisummaa Oromoo cabsee hambisuutti hooggana adda bilisummaa Oromoo keessaa nama 4 fi 5 shanee gumii nama 4 biyya keessa jiru nama 4tu hayyu duree jijjiiree addunyaa kamirra jira afooshaanuu nama 4 hin jijjiira sigalee kanaaf kun hundinuu mallattoo gartee if wallaaluudhaa sana dhaaba kana hagam takka akka inni jabaatii fi hagam takka akka inni uummata Oromoo biratti jiru kabajaa wallaaluu xiinxala hubannoota gahaa dhabuu irraa kan ka'e waan kana hunda godhaa jiran. Kun ammoo tarii qabsoo Oromoo ni jabeessa malee hin laaffisu. Addi bilisummaa Oromoo sirna qaba, tartiiba qaba, naamusa qaba, akkaataatti deemu qaba. Daandii kaleessa tumate sanarraa kan godhe abbaan daandii kanarraa baabura deemu kanarraa bu'ee ofumaaf caccabee hallayyaa keessatti dhukkee yaafa malee qabsoon Oromoo numa deemu. Humnuma haaraya kan bakka sana dachaadhaan yaadaan beekumsaan hubannootaan caalu bakka sana bu'eetuma aarii bakka sana guutuudhaatii fi dirqama sabaa kan Oromummaa kan seenaan dhaloota irra kaa'ee bahuudhaan sana caalaa qabsoon Oromoo fuulduratti tarkaanfata malee of duuba hin deebi'u jechuudha. Kanaaf mootummaan Koloneel Abiyyi akka waan kanaan dandamatu qabsoo keenya qabsoo ummanni Oromoo miliyoonni 50 akka qarayyoo ija isaatti eeggatu. Sigale kan abdatu. Kana keessa harka naqatee dantaa dhaabaa keessa naqee dhaaba keenya haala kanatti mijeeffachuudhaaf haala namoota hagoo kana ittiin mijeessuuf fedhii isaanii guutuuf jecha jaallan keenya nama 25 dheengadda dhageessanii turtan kan jaal Shuggut Galataadhaa akkas fakkaatee qaama isaa irraa bu'ee bifti isaa jijjiiramee hidhaa sana abbaan alangaa waa takka osoo ittiin himatin ragaa tokko malee baatii 2 ol hidhamanii walabaan gadhiifamanii waasiin maallaqni baankii qabsiifamee fi lakki ammallee galgala telefoonatti dhawanii jara san gadi dhiisinaa jedhanii laalla hanga biyyi sun diigamaa jirti. Hanga biyyi sun telefoonaan hojjetaa jirtu laalla. Kana qofaa miti namoota biraa hedduun akkasuma sadarkaa hoggana olaanaatiin sadarkaa gandaatti illee sadarkaa aanaatti illee bifatan ture jechuudha. Mootummaan kun waan kana hunda kan godhaa jiruuf jaal Shuggut bar miseensa shanee gumiiti. Atoomsaa kumsaa irraa garaagarummaan qabu. Toleeraa Adabaa irraa garaagarummaan qabu. Jabeessaa irraa garaagarummaan qabu. Inumaayyuu inni bar biyya alaa lammii Jarmanii achi keessa taa'ee qabsoo Oromoo godhaa ture. Jaala kana qawwee kilaashii wajjin hin qabne bara. Sigalee jaallan kaanis kan isa fakkaatu kan achi keessa ta'anii qabsoo kana hoogganaa turan kanarra baallii kaatanii deemaa jiran kunis achuma keessa maqaadhaaf hooggana dhaaba kanaa sadarkaa tokkorra waliin jira. Jaal Mikaa'el Booran akkas ture jechuudha. Kanaaf jaallan kana hundaa'uu kan hidhaniif hayyu duree kan ammoo lakki nagahummaa keetiif jedhanii naannoo sana hunda kaa'aniif haala amma qabsoo keenya kana keessatti mudatan jaroota arraan kana kittillayyoo adda bilisummaa Oromoo godhanii uumuu barbaadanii jaallan Reefuu Jaarraggaasaan maqaa warroota harka dhiigaa kan kaleessaas harka dhiigni ture. Kaarrallee harka dhiigaa tahaa jiran, kan borullee harka dhiigaa tahaa jiran, kan Oromoon silaa gumaa isaanii gaafachuu qabdu arra waajjira seena qabeessa adda bilisummaa Oromoo keessa ta'anii achitti haasawan qaanii tokko malee hoogganoota jajjaboo dhiira akka isaanii kan isaan wajjin baddaa fi gammoojjii keessatti
fincaan dhugdee hambaa jaallan qabsoo ta'ee asiin geesse mana hidhaa keessa ta'anii akka adda bilisummaa Oromoo hooggananiitti qaanii tokko malee achi keessa ta'anii dubbatanii jechuudha. Waan si qaanfachiisu. Poolisa federaalaatii fi naannoo Oromiyaatiin marfamanii jechuudha. Kanaaf shirri kun hundinuu kan jaallan keenya hooggana dhaaba kanaa hidhaniif kana yudureedhaas nagummaa keetiif jedhanii achi kaaniif waan kana anjeessuudhaaf kana Oromoon qulqulleessee beeku qabaachuudha. Kanaaf malee jaallan qabaman sun osoo silaa badii qabaatanii mootummaan Itoophiyaa qaata ragaarra dhiyeeffate. Abbaan alangaa baatii lamaa ol bakka adda addaatti hidhee waan tokko hanga firiidhaa fi waan itti himatu dhabee manni murtii walabaan gadhiisee waasiidhaan gadhiise. Sanallee deebi'an achi qaban. Maaliif mishinni isaan hojjechuu barbaadan waan hin raawwataminiif jechuudha. Kanaaf ammallee warroota caccaboo kan kaleessaas yakka dalagaa turanii fi arallee yakka dalagaa jiran gullallee keessatti walitti qabanii maqaa dhaaba kanaatiin beeksisuu barbaadan. Garuu addi bilisummaa Oromoo tokkichuma kaleessaas qabsoo godhaa ture, arraas qabsoo godhaa jiru, borullee hanga Oromoon bilisoomsutti qabsoosaa itti fufu. Kan dantaa saba isaa, dantaa lubbuu isaatiin hin jijjiirre, kan amaanaa galfata jaallan isaa kan biraa wareegaman, anasii wareegame bakka naagaa jeetti dhaammate hoogganoota jajjaboo muuxannoo qaban kan du'aas akkuma jaarraggaasaan jee rakkoo adda addaa kan keessaa fi alaan dhalatu hunda kan irra aanuu fi akkaataatti irra aanu ogeessa kan ta'e kanaatu dhaaba kana hoogganaa jira. Akkuma rakkoon amma duraas kan dantaa adda addaatiin fi harka diinaa nu keessa naqame dhalatee irra aanetti addi bilisummaa Oromoo kanaas irra aanee qabsoo isaa hanga bilisummaan Oromoo dhugoomutti ittuma fufaa jechuudha. Kanaaf mootummaan kun gatantaraa jira, jeeqamaa jira, faca'aa jira. Yaadni isaanis faca'aa jira, tasgabbii tokkoon qabu, raata'ee akkanatti olii gad dhaabota siyaasaa hundatti bu'aa jira. Sigalee fakkeenyaaf hoogganoota warra kaafaawwatis akkasumatti dhaaba kaafaawwatis akkasumatti hidhan. Kanaaf fookasiin hundi hidhaa fi duuti hundi kan itti baay'ataa jirtu Oromiyaadha. Maaliif Oromiyaa tana warra biraatiin koottaa biyya keessa naannoo keessa qabaadhaa tana wajjin qabaannaa nu wajji duulaa cabsaa sabboonummaa Oromoo cabsaa Oromummaa cabsaa Oromummaa xiqqeessaa aadaa isaanii afaan isaanii seenaa isaanii xiqqeessaa qabeenya isaanii saama nu wajji jiraadhaa nutti hin dubbatina aangoo teenya tana irruma haa turru jedhanii akka waan gartee kana badhaasanii keenya kasaanii qabaatanii keenya kana akka badhaasaatti irratti hidhanii fi waan jiraatu fakkaata waan godhamee jiraataa jiru fakkaata jechuu barbaadeeti. Kanaaf yoon gaggabaabse haalli kana fakkaata. Faallaa kana ammoo faallaa kana akkuma isaan nam 3 fi 4 5 nu keessa harkatanitti mootummaa kana keessalleedha. Sigalee sadarkaa ambaasaadarootaatti warri dalagaa jiran hanga nama 3 arraan tana ambaasaaddara jechuun sadarkaa mootummaa sanaaf nama dippiloomaasii ija mootummaa sanaa ta'e addunyaadhaatti ibsaa jiru. Arra mootummaa sana gananii yakka uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru kana dadhabatanii lammiin Oromoodha mooraa qabsoo Oromoo kan sirna Korneel Abiyyi Ahmadiin mormutti dabalamanii yakka mootummaan kun uummata Oromoo irratti raawwataa jiruu fi raawwachuuf deemu dhaabbatanii warreen mormaa jiran lakkoofsaan kanneen abalu jechuu danda'u hanga nam 3 irra mooraa qabsoo keessatti argamu jechuudha. Kana caalaa immoo mootummaa sana keessaas warri irratti dubbachuu hin barbaannee fi jabaadhaa jechaa jiran Oromiyaa keessa humna waraanaa keessa humna kora bittinnee isaa keessa humna kora bittinnee isaa amma isaanuu dhabamsiisanii jiranii poolisatti hidhanii jiranii humna liyyuu haylii addaa yookaan humna addaa jedhanii kan jaaran kana keessa dhalli Oromoo kan naasuu qabu hundinuu hawwii fi bilisummaa Oromoo qaba. Jabaadhaa kan jiru tokko lamaan jechuudha. Ammallee warroonni yakka kana qawweedhaanis ta'e aangoo qabanis ta'e fayyadamanii uummata kana dhabamsiisaa hidhaa ajjeesaa jiran akkuma sirna kaleessaa sirni kunis turuuf hin taa'u. Warri haftanis warroota sirna kana lagatanii mooraa qabsootti hidhaman kana akkatti hidhamanii fi bakka jiranitti aangoo harkaa qabanii uummata Oromoo fixuurra uummata Oromoo fayyaduudhaaf yoo hojjetan kan qawwee harkaa qabus uummata Oromootiin ajjeesuu caalaa uummata Oromootiin tiisuudhaa fi seenaa boruutiif dhala jiru dhala ilmaan isaatii fi obbolaa isaatiif yaaduudha qabaa jechuudha. Kanaaf kanarratti yoon hangana jee qabsoon Oromoo maal fakkaataa fi garamitti deemsee jiru kana jecha gabaabaadhaan inni ibsuu barbaada. Akkuma reefu siin jee yeroo dura biyya san dhaynuu jeeqomsaatu ture. Hedduun namaa nuti bilisoomne kana achi waan akka nu barbaachisu Oromoon dhumattee misooma guddina lallabaa turan. Uummanni Oromoo kanaan afaan faajee ture. Hanga cunqursaa fi saaminsi jirutti immoo qabsoon hin dhaabbatu. Gochaa fi cunqursaan ajjeechaan saaminsi
mootummaan Abiyyi ummata Oromoo irraan gahaa jiruu fi gahaa turee fi gahuuf deemu ummata Oromoo kan kaleessa cinaa tokkoon bilisoomne jiru kan cinaa tokkoon mootummaan kun keenya jiru hunda arraantana fedhii isaaniitiin alatti caccabanii qabsoo Oromoo keessatti deebanii mootummaan kun edaanuuf fakkaatte malee mootummaa keenyaan edaanii bilisoomne nu fakkaatte malee edaanuuti hin bilisoomne edaanuuti xiqqoomitti bal'atti guddina diinagdee guddina aadaa guddina afaanii kana harkan nu fakkaatte malee edaa haqamni kanuma hanga ammaa harkan dhabuu deemu edaas mirgoota cululuqoo qabsoo Oromootiin hanga ammaa harkan kan Oromoon ittiin dhaalatuu fi ittiin beekamu kanuma illee if duuba deebi'anii seenaa keenya aadaa keenyaatu haareetti nu barreeffamuu deema. Itoophiyaadhaan kan faarfamu gootonni qabsoo Oromoo irratti wareegamanis lagatamanii gootonni Itoophiyaa kan faarfamuu deeman warra akka Aluulaa Abbaa Naggaatii fi kan lola gartee Aduwaa fa'aa ta'anii gootonni biyya sanatti barreeffamee ijoolleen Oromoodhaa san barattee guddachuu deemti. Bakka Waaqoo Guutuu fa'aa, Taaddasaa Birruu fa'aa, Baaroo Tumsaa fa'aa, Elemoo Qilxuu fa'aa, Jaarraa Abbaa Gadaa fa'aa, Laggasaa Wagii fa'aa barattee Nadhii Gammadaa fa'aa barattee bakka guddattu Haji Alamsaa Iddoo fa'aa barattee gaafa bakka guddatturra seenaa gootota Itoophiyaadhaa kan Itoophiyaa kana ijaaruuf dhiiga isaanis dhangalaasanii ofillee boodarra badan sana ijoollee Oromoo barsiisanii gootota kana dhaalchisuu deeman. Kanaaf edaa kanaa kan jedhu uummanni Oromoodhaa hubatee har'a Oromoon harka 190 ol mootummaa kana dura dhaabbataa jira. Sirna mootummaan kun Oromiyaa keessatti gadhaabuu deemu kun kiyyaa miti. Nan ajjeesin irra dhaab ani biyyaan qaba ofiin buluun qaba of bulchuun qaba. Saba biraati wajjis dantaa kiyya eeggadhee buluun qaba. Kanaaf mootummaan kun na ajjeesee biyya kanarra nagaan taa'uu hin danda'u. Na hidhee na dhabamsiisee goota kiyya hoggana kiyya hayyuu kiyya dhaaba kiyya ukkaamsee nagaan mootummaan kun jiraachuu hin danda'u. Kalees qabsoo mirga hanga ammaa harkanne kan harkan ammas mirga nu hafees qabsoo kanaan harkanna jettee ijoolleen Oromoodhaa maatiin tokko warri tokko bakka tokko dhabamus ilmi haati duraa dhabamtees kan obboleessi duraa dhabames kan hiriyaan duraa dhabames osoo takkaa hafuura hin fudhatin yaadaa fi fedhii isaanii kan biyya sanaaf qaban walqixxummaa fi dantaan Oromoo eegamuu qaba. Itoophiyaan kun jiraachuudhaaf Itoophiyaa dantaa Oromoo quucarsitee dantaa saba biraa Oromiyaa irratti dagaagsitoo osoo hin taane Itoophiyaa dantaa Oromoo tiisistu waliin bulu yoo taate akkasii waliin bulu yoo san ta'uu didde immoo nama waan itti qabatu qaba kan jedhuun uummanni keenya qabee biyya keessaa kan sadarkaa adda ta'een bifa very sophisticated ta'een ka'ee yaadaa fi fedhii isaa mootummaa kanatti ibsataa jira. Kana qofaa miti biyya alaatiinis akkasuma sigalee akkuma reefu siin jedhe mootummoota addunyaa kan abdii irra kaa'amee ture sana addunyaan hedduun isaanii sadarkaa warra mootummaa Ameerikaas Jarmaniis irraa kaasee mootummaa kana gaafii under question jala galchanii jiran. Garamitti deemu jira laalaa jiran. Gargaarsa duraan godhaafii turan irraa kutaa jiran. Sigalee kanaaf Oromoonni biyya alaa jiranis waan ajaa'iba sitti ta'u ijoolleen asitti dhalattee guddatteilleen osoo hin hafin gabbaatee arraan tana qeyroo Oromootiif hawaasa Oromootiif Oromummaa fi Oromiyaa tajoolleen takkaan harkinilleen arra dhaabbattee fuula seneetaraa, fuula koongresaa, fuula ambaasaadarootaa dhaabbatteeti dantaa saba biyya sanaa falmaa jirti jechuudha. Kanaaf haalli Oromoo qabsoon Oromoo itti deemaa jirtu yoomirrallee sadarkaa takkaa hin geenye irra ga'ee jiraachuu. Oromoon kana beekuu qaba. Wanni nuti harkaa qabnuu fi qabsoon inni godhaa jiru keessaaf alatti uummanni hangana ga'u dantaa saba tokko irratti dantaa isaa biyya isaa abbaa biyyummaa isaa gonfachuu irratti mirga isaa qabaachuu irratti qabsoon Oromoo baay'ee dawwee abalu firii abalu gadhiisa abalu hidhaa baasnaa ta'uu hin qabu. Abalu arra hidhaa baaftu boru wareegamuu danda'a. Hidhaa gabbayee warri qacaaltuu akka lafaan hin yoggaa manni murtii achiin gadhiisee asiin baasii karaa qabanii kutanii jechuudha. Abalu mana hidhaatii gabba'uun furmaata Oromoodhaa bilisummaa Oromootiin. Bilisummaan Oromoodhaa sirni kun jijjiiramee sirni walamni kan namni keessatti of laaluu danda'u yoo dhaabbate qofaa jechuudha. Kanaaf hundeen nama hidhame hidhaa baasuun mirgoota fooyyomina tokko tokko horkachuun dhaabni siyaasaa walabaan akka fedhetti sossoo'ee dalaguun kuni waan adeemsa qabsoo bilisummaa sanatti nama geessu. Bu'aa injifannoolee xixiqqaa adeemsa qabsoo jabaachaa deemtu keessatti harkachaa deemtu. Kanaaf hundeen Oromoon gaafii isaa gatantaruu qabu. Oromoon mirga hiree isaa ofii isaatiin walaba ta'ee biyya san keessatti murteeffachuudhaan hanga harkatutti itti deemuu qabu. Kanaaf nama tokko hidhaa baasuuf lama hidhaa baasuudhaaf sigalee kaayoo godhatee deemu osoo hin taane kaayoon bilisummaa Oromoo ta'uu qaba. Gaafa qabsoon jabaachaa deemtee
cimaa deemtee mootummaa kana hudhaa deemtee mootummaan ofiisaatiif gara diilitti dhufu hoggana isaa hidhaa baasu hoggana qabsaa'ota dhaabota siyaasaa Oromoo hidhaa gabbaasu qabaattota Oromoodhaa hidhaa gabbaasu qeeroo Oromoo hidhaa gabbaasuun akkamittiin saba kanaa wajjin diil godha kompromaayiz godhatti gaddeemaa jechuudha. Kanaaf Oromoo waan guddaa qabu sana dhiisee waan xixiqqaa kana qofa taargee godhannee deemuu qabnu. Kanaaf xiqqaa qabnu kana qabachaa injifannoo isa guddaa sanatti gahuudhaaf Oromoon yoomirallee caalaa harka wal qabatee deemaa jira. Afanfaajii xixiqqaa qabsoo keessatti dhalatu kanaaf xurii qabsootii Oromoon kanaanis xiqqumallee afanfaaja'uu qabu. Ni gaddina nutti dhaga'ama. Yeroo ammaa kana keessatti adda bilisummaa Oromoo ka abdattan kana keessatti waan akkanaa dhaga'uun akka onnee keessan isin cabsu ni beeku. Ilmaan Oromoo kan madaawanii qaamaa irratanii jiran waan akkanaa waggaa dhageessan akka dhukkubsattu ni beeku. Ammoo akka wanni diinni kana godhaa jiruuf akka nuti dhukkubsannu kana waan beekuuf nu dhukkubsuudhaaf nu abdii kutachiisuudhaaf nu rifachiisuudhaaf garuu kun faallaa sanaa kan nu rifachiisuu miti kan nu onnachiisu kan nu abdii kutachiisuu miti kan nu abdachiisu kan bakka isaanii sanillee dachaa taanee cufnee qabsoo kana fuulduratti tarkaanfachiifnu ta'uu beekuudhaan isa sanaatiif qopheessee Oromoon fuuldura tarkaanfachuu qabaan isiniin ga'a dhiifama dheeressalleedha. Tole baay'ee galatoomii Obbo Billoo qabxii barbaachisu irratti yaada laatan kanaaf odeessisumaa miti. Mee gara Obbo Ragaasaatti deebi'a. Mee qabxii masala irraa kaaseerraati isinis karaa keessan haalli qabsoo bilisummaa Oromoo garamitti deemaa jira. Akkasumas immoo egereen uummata keenyaa kunoo maal ta'a jettu karaa keessan mee qabxii Obbo Billoon kaasan irraati kanaaf yoo jiraate. Miyuutirra jirtu. Dhiifama. Gaarii. Jaalbilloo duwwaa dubbachuun nama rakkisaa garuu jaalbilloon waan hundumaa akka gaariitti tartiibaan yaadatuu fi waan jedhamuudhaan malu waan uummati keenya dhaga'uudhaan malu waan hambise tokkollee hin qabu. Haa ta'uuti rakkoon keenyaaf dubbiin keenya sababii bal'aa ta'ee fi ammoo waan jedhanis hin dhibu. Sababii ta'eef egaa gaaffii kee irratti hundaa'uudhaan qabsoon keenya gara kamitti deema? Maal fakkaata haalli qabsoo keenya isa jedhu akkuma jaalbilloon jedhe qabsoo keenya in isolation kan Oromoo ofii kan jaarmee adda bilisummaa Oromoo fi walumaa galatti qabsoo Oromoo akka yuunitii tokko duwwaatti ilaaluun nama rakkisa. Maal fakkaata biyya Itoophiyaa keessa jirra impaayera sana keessatti sirna tokko jala jirra amma Oromoonis sabooti warri kaanis kanaaf biyyi sun maal fakkaata gara kamitti deema isa jedhu isana wajjin wal qabata maalii fi hiriiraan humnoota siyaasaa biyya sanaa adda bilisummaa Oromoo dabalatee jaarmota Oromoo akka KFO dabalatee kanneen biroos dabalatee isaan kun akkamitti interaaktii gochaa jiru maal keessa jiru isa jedhu power constellation political power constellation isa jedhu isa kaa'uu feesisaa jechuudha haalatti mootummaan kun jiru. Haalatti mootummaan kun ilma namaa akka bineensaatti gadi ciraa jiru bal'inaan kaasa jaalbilloon duraanis dubbanne. Kan egaa addunyaan miidiyaan adda addaa iyyuu guyyaa guyyaan himaa jira jechuudha. Biyyi kun garamitti deemaa isa jedhuu fi irra caalaatti adda bilisummaa Oromoo attentively yeroo irraa yerootti baroota qabsoo taasisaa ture kana hunduma isaa kan uummata Oromoo duwwaatu hin ta'in kan uummatoota naannoo isaa ilaalaa gilgaalaa dhaqanii as ga'ee maalii fi haalli naannoo sanaa haalli gaanfa Afrikaa haalli impaayera Itoophiyaa haalli addunyaallee maal akka fakkaatu sana keessatti immoo akkamittaan opereet godhasa jedhuuni adda bilisummaa Oromoo kan inni qabsoo geggeessu. Inni kun keessumaa Itoophiyaa keessatti sababa guddaa qabaa. Oromiyaan battle groundii hundumaati. Amaarri biyya isaa qabaa, Tigreen biyya isaa qabaa, Somaaleen biyya isaa qabaa. Kanneen kaanillee kanneen akka Sidaamaallee statehoodii argachuudhaaf qabsoo isaanii finiinsanii hanga ta'e deemanii jiru. Inni kun itti fufee jira naannolee biraatti. Haa ta'u garuu humnooti kun hundumtuu ansaanii naannoon isaanii dhuunfaa isaaniiti. Oromiyaan immoo kan walooti. Inni kun Oromiyaa kaleessas battle groundii godhee tureera. Arrasitti jira yoo iggitii ittiin goone boorisi Oromiyaan abbaan argee dhufee kan irratti wal qabu kan abbaan dhufee irratti wal lolu irratti wal saamu
uummata Oromoo fi biyya Oromoo barbadeessu ta'uudhaaf deemaa jechuudha. Kanaaf biyyichi garamitti deema? Biyyichi garamitti deemaa keessatti akkuma duraan kaasne silaatii hamma ta'e yoo karaan seeraa, karaan filannoo, karaan xinnoo abdii namaa kennutu jira ta'e, adda bilisummaa Oromoo reejistardi ta'ee filannoo biyyoolessaa keessatti hirmaatee uummata Oromoo biratti of dhiyeessee filamee biyya kana overteekii gochuudhaaf qophii irratti haalan ture keessatti waan mootummaan godhe ni argina. Sana irratti dabalatee COVID-19 jedhu kun waan dhufe irratti dabalamee dhufee jechuudha. Haala kana keessatti adda bilisummaa Oromoo sababii moral and historical obligation irra jiruuf itti gaafatama moraalii fi itti gaafatama seenaallee sababii qabuu fi biyyi kun garatti deemu kana keessatti filannoon ta'uuf hin deemu. Duraan filannoon biyyoolessaa caamsaa bara 2012 akka lakkoofsa warra Habashaatti immoo yookaan immoo caamsaa 2020 ta'uuf ture. Inni suni duraanuu utuu waa'een dhukkaba kanaa hin dhufiini gara hagayya 2020tti darbe. Hagayya 2020tti qophaa'amaatu jiru dhukkubi kun dhufee jennaan mootummaan akkuma yaadannu mootummaan PP filannoo kana nan dabarsaa. Filannoo kana dabarsuu kan dandeessisu immoo legal grounding qaba. Bu'uura seeraan qaba jechuudhaani kan dhaabbilee mormitootaa keessumaa adda bilisummaa Oromoo bu'uuraan yaadanii dhiyeesse tuffachuu yookaan immoo shelf gochuudhaani ofii isaatiin beektota seeraa kan jedhu walitti qabatee warra akka dabballeetti isa gargaaru lakkii bu'uura seeraa qabdaa filannoo kana sababii dhukkuba kanaatti dabarsuu hin dandeessaa. Kanaaf seerri kanatu sii kenna kan jedhu gruupiin looyersii tokko dhaqanii gorsa kennanii fi infaakti gariin isaaniillee sababii chooyiziin adda biraa hin jirreef malee bu'uura seeraa hin qabdu garuu mootummaan jiraachuu sababii qabuuf itti fufuu dandeessa kan jedhuun yesmeenidhumsaa waan kana kennaniif jechuudha. Yeroo kun hin gahin adda bilisummaa Oromoo maal godhee caamsaa darbe caamsaa bila keessa humnoota siyaasaa kanneen akka KFO fi kanneen biroo waliin ta'uudhaan yaada dhiyeesse. Yaada dhiyeesse kana keessatti mootummaan kun akka jirutti itti fufuudhaa fi leejitimasii hin qabu. Seerummaa hin qabu. Kanaaf dhukkubi kun immoo erga dhufee balaa ta'e yaada dhiyeessu nu qabna. Yaada mootummaa kana amma baatii 8-9 hanga bara deebinee filannoo biyyoolessaa godhannutti kan hunda keenya walqixa keessumsiisu yaada qabna jechuudhaan yaada bu'uuraa lafa kaa'e. Yaada kana keessatti mootummaan PP warri eksekuutiivii isaa yookaan immoo hojii raawwachiistuun isaa piraayim ministeerii fi kaabineetiin isaa akkuma jirutti akka itti fufu. Paarlaamaan immoo yeroo diigamu paarlaamaa bakka bu'ee seera baasuun alatti hojii guyyaa kaawuntar cheekii kan godhu hojii eksekuutiivii kaawuntar cheek kan godhu humnoota siyaasaa mormitootaarraa hundumaa dabalatee komiteeleen adda addaa sab koomitiis fakkeenyaaf paarlaamaan tokko waan qabu foreign relations committee kan jedhu jira, armed services committee kan jedhu jira, internal revenue committee kan jedhu jira. Isaan kun komiteeleen kun waan hundumaa irratti kan hojii eksekuutiivii kanaa qaama hojii raawwachiistuu kan to'atu kanarraa tolchina kan jedhu proposaalii bu'uura qabu kan baay'ee bilchaataa ta'e dhiyeesse bilisummaa Oromoo. Jarri kun galagalanii tun ilaaliin haalli hookkarri ajjeecha artista Haacaaluu booda dhufe nama hidhuu itti dabalanii nama ajjeesuu nama kasasuu wanjalaan biyyaa nama baasuu bakka arra jiru kanaan kan dhufe hookkarri kun deebi'ee jechuudha. So abaawoon kana callisee hin teenye. Amma fedhee dhiibbaan irratti ta'u, amma fedhee hoogganoota isaa qondaalota isaa hidhaman, amma fedhee paartiin PP dhimma keessa dhaaba kanaatti interfiir godhee dhaaba kana diiguu irratti haa xiyyeeffatu malee adda bilisummaa Oromoo akkuma argitan torban darbe press release yookaan immoo ibsa baasee jechuudha. Ibsa baase kana keessatti ammas irra deebi'ee amma biyyi kun kiraayisiitti deemaa jira. Mootummaan kun gara kufaatitti deemaa jira. Mallattoolee sila jaalbilloon tokko hin tarrise. Fakkeenya Mao Zedong kan jaalbilloon kaase inni kun hundumtuu mul'ataa jira sababii ta'eef amma yeroo hin qabnu. Kanaaf proposaalii yeroo sana dhiyeessine irra deebi'aa ilaalaa. Mootummaan kun leejitimasiin isaa seerummaan isaa dhumachuudhaaf guyyootatu lakkaa'amee jira.
Kanaa booda mootummaan seeraa hin jiru. Kana booda namni seeraa wal gaafatullee jiraachuudhaaf hin deemu. Hanga ammaattuu seera dhabdummaan garmalee babal'atee jira. Kiraayisisii kana kan mul'isu seera dhableen mul'ataa jiran kanneen amma jenne nama akka barbaadanitti hidhanii akka jabbiitti akka farda isaaniitti hidhanii yeroo barbaadan kan hiikan yeroo barbaadan kan hidhan namoota akkasiitu mootummaa keessatti dhalateera. Warlordism kan Somaaleetti ta'e namuu warlordi ta'e naannoo isaatti mootummaa mataa isaa uummatee mootummaa uummatee looyaal warra isaaf ajajamoo fi amanamoo ta'an duwwaadhaan of naannessee uummata hiraarsaa jira. Inni kun kufaatii mootummaaf kiraayisisii as deemu argisiisa sababii ta'eef irra deebi'aa ilaalaa. Haala akkasii keessatti immoo inumayyuu humna biyya keessaa duwwaatiin kiraayisisii kana dhaabuun ulfaataa ta'aa waan dhufeeruuf humnooti addunyaa humnooti adda biyya lafaa waan kana keessatti akka qooda fudhatanii interview godhan akka keessa seenanii waan kana avert gochuudhaaf nu gargaaran kan jedhuun United Nations Security Council isaa fakkeenyaaf African Union, United Nations High Commissioner for Refugees qaamoti kana fakkaatan kuni kiraayisisii biyya kana keessatti dhalataa jiruu fi birmadhaa waan kanarraa hambisuu qabna kan jedhuun ibsa bal'aa baasee ibsi kun afaan Amaaraan, afaan Ingiliffaan, afaan Oromoon bal'inaan bahee torban kana keessa addunyaa waan kanarraa dubbatamu jira jechuudha. Inni kun gurra nama hedduu seeneera. Gurra humnoota warra Ameerikaa, warra Awurooppaa, warra Afrikaa akkasumas immoo humnoota siyaasaa Itoophiyaa biyya keessaa illee seeneera. Hangam amma ruuliin paartii kun warri paartii biyya bulchan warra jedhu waan kana amma isaan qalbeeffatan isarraa quba hin qabnu. Garuu adda bilisummaa Oromoo iddoo kana geeraa jechuudha. Kanatu jira haalli biyya keenya keessaa kan inni fakkaatu jechuudha. Akkuma duraan jechaa turre hojiin mootummaa kanaa hojiin PP guyyaan poolisii mataa isaa danda'e poolisii dhaabbataa tokko imaammata dhaabbataa biyya kanatti bulchan hin qaban. Waan boor biyyi kun itti tolu galgala wal mari'ataniitu guyyaa bilbilaan toora qabatanii ittiin hojjetaa oolu. Abaluun achitti qabe, abaluun Naqamteetti qabe, abaluun Shaashamanneetti qabe, abaluun Diradawaatti qabe, abaluun immoo Asallaatti qabe. Isa kanaan oolu. Abaluun hiiki, abaluun hidhi, abaluun seensisi, abaluun raakuma 10 fuudhi. Beelaati fakkeenyaaf amma nama hidhanii waasii dhoowwatanii garuu waasiin isaa maallaqa akka ta'u maallaqatti jijjiiranii nam tokkorraa 10,000, 15,000, 20,000 fuudhuun yeroo itti kiraayisisiin irra isaan irra ga'e irratti mootummaan kun nama hidhee isa waasiidhaan namarraa fuudhu akka revenue akka madda galii mootummaa godhatee dhaabbataa godhatee yeroo inni ittiin hojjetaa jirudha jechuudha. So haala kana keessatti mootummaan jira jedhanii dubbachuun haala nama rakkisurra geenyerraa jechuudha. Hojii jaarmiyaa keessa galanii waan isaan godhan namoota hagoo hanga ta'e maallaqaan bitanii yookaanis immoo dantaa wayii sossobanii waan nama qaanessu jirri kun waan nama qaanessu akkuma duraan jedhe waan hundumaa yaalanii dadhabanii warri dur keessaa dhiitee ba'ees warri fottoqee ba'ees jaarmiyaa keessaa ba'an kana caalaa jaarmiyaa ijaarratanii sababii ba'uu dadhabaniif deebi'anii mootummaatti maxxananii carraa argatanii dhaaba kana irratti haaloo ba'uudhaaf waan godhamaa jiru fi amma immoo warra isaan fakkaatan argachuudhaan waan isaan itti jiran argaa jirra jechuudha. As keessatti baay'ee nama gaddisiisu waan hundumaa godhanii dadhabanii nama tokko duwwaa akkiis godhanii peejii 7-8 barreessu waan nama qaanessudha. Fakkeenyaaf nama tokko badii waggaa 20 hanga 30 ga'u waan inni badii waggaa 20-30 kana hojjete kana jedhanii yeroo tarreessan waggoota 20-30 kana jarooti kun nama kana waliin jiru. Isaan maal eegaa turan yeroo inni waggaa 30 badii kana hojjetu. Yeroo inni waggaa 20 badii kana hojjetu achi jiru. Inni kun of tuffachuudha. Inni kun nuti nama hin turre amma reefuu iji keenya banama sababii PP'n yookaanis immoo mootummaan waa afaan nu keesse amma iji keenya baname jedhu ta'erraa kan hafe waggaa 20 bira ta'anii harka rukutanii harka baasanii filanii har'a akka nama irribaa ka'eetti waa waggaa 20-30 akka waan ofii achi hin jirreetti barreessuun of tuffachuudha. Isa kana waan wayyaaneen gochaa turte waan waliin hundi keenyayyuu jara kanayyuu dabalatee irratti duulaa turre amma deebisanii ofii isaanii godhan irraanfatan jechuudha. Wayyaaneen waggaa 20 irraa waan ishee gochaa turte. Addi bilisummaa Oromoo akkasitti nama qala jedhanii laayifii nama ajjeesaa viidiyoo kaasu turan. Hojiin mootummaa yeroo sitiziniin isaa du'u yeroo lammiin isaa du'u yeroo humni biraa lammii isaa ajjeesu dhaabbatee kaameraa waraabatu ta'in hojiin mootummaa qawwee qabatee nama lammii isaa ajjeesu sana dhorkuu ture.
Kanaaf kan propagandaan wayyaanee fashalee waan hundumaa yaaltee dadhabdee faayinaalii xaxattee Maqaleetti galte. Waanuma kaleessa nuti ofii lolaa turre waan rakasha waliin refiut gochaa turre deebanii yeroo godhanii namni kun konsheesii hin qabu nama jechisiisa. Inni baay'ee gadi bu'ee leevelii kanarra ga'eera. Gama kaaniin yeroo ammaa kanatti humnoota adda addaatu dhalateera. Humnoota siyaasa biyya sanaa keessa jiran ni beekna. Hundi isaanii kan isaan irratti wal qaban Oromiyaadha. Oromiyaan biyya abbaa hin qabne ta'eera. Qaamni mootummaa keessaa afaan Oromoo dubbatu waan Oromoodha jedhus isa sana irraanfateera jechuudha. Lammaa Magarsaa fi Bahar Daariin dhaqee Itoophiyaa uumaan suusiidhaa kan jedhu. Suusii akkamii akka ta'e hin beeknu. Itoophiyaan biyyadha. Entitii tokkodha. Ka suusii nama qabsiisu. Ashiisha, buna, jima, alkoola, whatever. Malee suusiin Itoophiyaawummaa ashkarummaa yoo ta'e irraa kan hafe suusii biraa hin beeku. Namoota akkasiitu immoo afaan Oromoo ijoollee abbaa gadaa ta'ee jedhee as ba'ee leevilii kanaan faaranu ba'eetu jira jechuudha. Haala akkasii keessatti ABO'oof, KFO'oof humnooti siyaasaa Oromoo kanneen dhiibbaa halagaa malee ofii isaanii biqilan hundumtuu waan kanarratti konsarnii ta'uu qabu. Ummati Oromoo qabsaa'otii Oromoo bifa fedheenuu dhimma kanarratti konsarnii ta'uu qabu. Something is wrong. Something is terribly wrong biyya sana keessatti. Oromoon Oromiyaan abbaa qaba. Waan abbaan arge inni afaan Oromoo dubbatus, inni afaan Tigree dubbatus, inni afaan Amaaraa dubbatus waan dhufe biyya sana irratti wal lolu irratti fincaa'u hin qabu jechuudha. Leevelii kanarra ga'ee jira jechuudha. Tigraayin fudhatte. Tigraay yoo fudhatte immoo Tigraay almost waggoota lamaan darbaniif de facto mataa isaa kan danda'e steeta independent state ta'ee ka garuu Itoophiyaa fi mootummaa isa Finfinnee jirurraati dantaa baajeta fudhachuu duwwaadhaaf kan itti hidhatee jirudha kan nuti arginu. ጌታቸው አሰፋ ልክ እናስገባቸዋለን ከጀደ ጃርሲ አባይ ፀሐዬ አይዲዮሎጂን ቲፒኤልኤፍ inni waggaa 20 Itoophiyaa uummata Oromoo fi uummata Itoophiyaa wal magalattuu gacciraa ture. Inni akka Sibaat Naggaa horii fe'atanii deemanii nagaadhaan jiraatu Maqalee keessa. Isaan barbaacha namni dhageen jiru. Qabsaa'ota keenya warra kaleessa gammoojjiidhaa dhufe. Warra guyyaa tokko seeraan nyaatee seeraan dhugee seeraan rafee hin beekne deebisanii dararaa hidhaatti galchanii. Inni kuni ka dandeessuudhaan jennaan galee maalidhaan jedhan jechi sunillee amma hafeera of course waan baakoordiidha. Haala kanatu jira Oromiyaa keessa. Biyya independent ta'e Tigraayitu jira. Torban darbirraa jalqabee immoo seeraanuu filmaata godhatee filmaata legitimate ta'e godhatee mootummaa mataa isaa uummatee jira. Haala kana keessatti waan torban kana dhalate all of a sudden kan hundi keenya yoo argine mootummaan Abiy horii jijjiire. Horii jijjiiruun nootii horii jijjiiruun yeroo ammaa kanatti maaliif inni jedhu sun kan ikonomistoota illee kana bal'inaan irratti mari'achuuf explanation kennuudhaan qaban political motive isaanii jalqabaa akka odeessanitti amma fakkeenyaaf egaa horiin Tigraayitti fe'amee deemeera sababii ta'eef horii isaan biyya Tigraayitti fe'anii deeman sana akka isaan hin jijjiiranneef kan jedhu okay rakkoo mataa isaaniiti. Inni lammaffaa tariiti. Inni kun Oromoo miidha jedhee yaadan inumayyuu hattoota warra horii hordii godhe bara dheeraadhaaf warra kuntaalaan horii fuudhee awwaalee mana keessa kaayeru lafa keessa kaayeru isaan kana haa miidhu. Okay. Oromoon kana keessa miidhamu bireeyidha jedhee naman. Oromoon qabeessi hin jiru. Ciramee dhumeera. Nam tokkittii du keessaa baate dinquu dayyaasaa kan hiyyeessa gargaaru bifa fedhiin waasa Oromoo. Nam tokkittii Oromoo keessaa mataa ol qabate kunoo biyyaa baasanii Soodaree inni horii miliyoona 100 baase immoo investimentii isaa corroqa irratti galagalchaniiru. Oromoo kana kan isaan godhan. Kanaaf nootiin kun jijjiiramuun isaa akka isaan jedhan Tigraayiif yoo ta'e maal ta'uuf akka deemu ni argina. Hattooti dhuguma warri hatanii lafa gurguranii lafa Oromoo saamanii halkan tokkotti samiirra ba'anii isaan kun miidhamuu dhabuudha qabu qabeenya sana. Qabeenyi sun kan isaanii miti. Qabeenya hannaan dhufedha. Repercussion isaa isaanii nuti qabatee nuuf positiiviidha. Haa ta'u garuu akkaataa itti seer-dhabdummaa mootummaan kun itti deemaa jirullee yoo ilaalle Abiy mataan isaa kaleessa gadi ba'ee wattaaddaraan makalaakaa saraawitiin raayyaan ittisa biyyaa mana tokko keessa tokkaan nama tokko irratti 1.5 million birrii ol yoo argitan saamaadha jedha dabaabaayitti bee televezyiinii naashinaal televezyiinii kun maraatummaadha. Birrii kana namni jijjiirrachuu dhufa. Namooti legitimate ka ta'e ni biroo birrii miliyoona lakkaa'amu qabaachuu ni danda'u. Kanaaf
Maaliif 1.5 miiliyooniitti immoo limit godhe tokko? Maaliif televizyiinitti gadi ba'ee makkalaakaadhaan saamaa jedha? Maaliif warra gibirinaa hojjetuun, warra qonnaa irratti hojjetuun, warra hojii fayyaa irratti hojjetuun, warra barnoota irratti hojjetuun ofii keessaniif oolshaa saamaati maaliif hin jenne sanarraa saamamu? Maaliif makkalaakaa dhaqa? Diina maaltu weeraruuf deema biyya Itoophiyaa? Somaaleedhaa? Jibuutiidhaa? Keeniyaadhaa? Sudaanii? Ijiptidhaa? No. Kun hundi isaa soba. Abiy halkanii guyyaa abjuunsaa waraana isaa fi kaappaasitii sekiuritii isaa jabeeffachuudha. Inni kun ittiin uummata Oromoo gadi qabuudhaaf amma danda'etti implikeeshinii inni argisiisu kanadha. Sanarra darbee yoo miidhaan yaadameef oligaarkii Tigraay birrii Natireen fe'atee deeme jedhame sana yoo ta'e so be it. Garuu waan tokko yaadachuu qabna seenaa keessatti. Bara 1997 Wayyaaneef Shaabiyaan yeroo hanimuuniin isaa dhumu kan isaan lola ilmaan Oromoo 100 oliin nyaata sanatti seenanii baadimmee lafa gogduu tokko lafa xaafii kuntaala kiiloo 50 irraan oomishamne lafa bishingaan tokko irratti hin biqille lafa boqqolloon tokko irratti hin biqilleef baadimmeedhaaf miti. Yeroo sana yaadattoo ta'e hanga 98tti mootummaan Eertiraa birrii Itoophiyaa gargaarama ture. Kanaaf warri TPLF yeroo wallabbiin jalqabdu birrii jijjiirani. Birrii yeroo isaan jijjiiranii Eertiraan karansii mataa isaa qabaachuutti itti ture. Aariidhaan rakkoon sun waraanatti jijjiiramee waraana waggaa 2 olirraa hin cinneen kan ijoolleen Oromoo biyya Oromoo keessaa walitti sassaabamtee guuramtee dhattee fanjiirra gangalatte waraana sanatu ta'ee jechuudha sababii sanaatti. Amma bifa kanaan waan ta'uudhaaf deemuu hin beeku. Waan fedhe yoo ta'u ummati Oromoof Oromiyaaf dhaabbileen Oromoo adda bilisummaa Oromoo dabalatee eventuality akkasuuf illee qophaa'uu danda'u qabna jechuudha. Egereen ummata keenya, egeroon qabsoo keenya eenyu irratti hundaa'a? Ummata Oromoo irratti hundaa'a. Dhaaba Oromoo adda bilisummaa Oromoo irratti hundaa'a. KFO irratti hundaa'a. Hoogganoota isaa irratti hundaa'a. Walumaa gala ummata keenya irratti hundaa'a. Isa kana egeree keenya ifaa gochuudhaaf ummata keenya gurmeessuu danda'u. Dhaabota keenya keessatti, hoogganoota keenya keessatti tasgabbii horuu. Jaarmiyaa keenya tiraansfoorm gochuu. Amma hookkarri hin feesifne waan baay'ee nama qaanessu yeroo itti hin barbaachifnetti yeroo itti fira miti diinillee yaaduu hin dandeenyetti warri hookkara dhaaba keenya irratti kaasan akka nurraa dhaabatan dhagaafan. Keessaanis alaanis. Keessumaa paartiin PP, paartiin biyya bulchaa jiru PP'n dhimma jaarmiyaa keenya keessaati harka akka baafatu bakka nuti gaafannee hordofu. Namoota nan sila maqaadhee qondaalota mootummaa kanneen hoogganoota adda bilisummaa Oromoo irraati haaloo qaban rakkoo siyaasaa bara 2008 2009 yookaan immoo sana dura Eertiraa keessatti haaloo ture. Amma erga qondaala mootummaa ta'anii mootummaa qabeenya gama mootummaadhaan maallaqa mootummaa irraa argataniin qawwee mootummaa irraa argatanii haaloo instrumentii haalootti ba'an godhachuu akka dhaabbatan gaafanne kan uummata keenya beekuu danda'uudha qabu. Jarri kun instrumentii yookaanis immoo weepenii biraan qaban. Qondaala mootummaadha ta'anii dhaaba kanarraa ba'an 2008, 2007, 2011 dhaaba kanarraa ba'an dhaaba adda bilisummaa Oromoo irraa yeroo ba'anitti dhaaba wayyaa namni oomu tokko illee hin jiru. Amma inni gartuun xiqqoon kun warri maqaan keessan dhaaba kana wajjin associated ta'u, warri dhaaba kana bu'uuressitan, warri dhaaba kana keessaa dhiibamtan inni jedhu namni dhaaba kana keessaa dhiibame hin jiru. Dhaabni kun qabsoon sababii dheeratteef, sababii nuffaniif, waan qabsoo kana keessatti argachuudhaaf tilmaamatan sababii dhabaniif keessaa yaa'an hokkara uumanii. Erga keessaa yaa'an immoo namni dhuunfaan keessaa ba'e tokko illee hin jiru. Jaarmiyaa uummatee ba'e. Garuu jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo caalaa turu jaarmiyaa xurii adda bilisummaa Oromoo ta'ullee uumachuu hin dandeenye namoota hundi isaanii. Kanaaf yeroo ammaa kana keessatti hundi isaanii akka gartuutti haa ta'u akka dhuunfaatti hundi isaanii qondaalota mootummaatti maxxananii kan mana argatan, mootummaatti maxxananii kan jireenya guyyaa guyyaa isaanii ittiin geggeeffatan, kan makiina argatan. Kanaaf hookkarammoo dhaaba kana keessatti uumanii haaloo isaanii bara 2008 2009 sana duraaf san boodaas abaa'oo fi hoogganoota abaa'oo irratti ba'uudhaaf kan mootummaa
revenue mootummaa isayyuu gibira ummati keenya hiyyeessi kaffalu akka mindaatti, akka securitytti, akka waraanaatti dhimma itti ba'anii ummata keenyaa fi hogganoota keenya intimideet gochuu dhaaban. Paartiin biyya bulchus dhimma jaarmiyaa keenya keessaatii harka fudhachuun dirqama. Jaarmiyaan dhaabbataan hin jiru. Mootummaan dhaabbataanis hin jiru. PP'n keessumaayyuu akka paartiitti paartii yeroo dheeraa jiraachuudhaaf taa'u miti. Biyyis ummatis jaarmiyaanis bifa biraatiin itti fufa. Mootummaanis itti fufa. Kanaaf warri waan akkasii harki keessan xuraayeeru, warri harki keessan dhiigaan laaqameeru waan kanarraa akka dhaabbattan. Inni hangammaa kanatti ta'e ni ga'a. Egereen qabsoo keenya immoo egereen qabsoo uummata Oromoo gaafa sirni kun dhaabbate gaafa Oromiyaa irratti Oromiyaan abbaa godhatee abbaan arge irratti dhufee wal dhaabee egereen uummata Oromoo fi egereen Oromiyaa ifaadha. Yoo Oromoof Oromiyaan tasgabbii argate uummati naannoo sanaallee nagaa argata. Nagaan uummatoota naannoo sanaa, tasgabbiin uummatoota naannoo sanaa, nagaan walumaa galattuu naannoo biyya Itoophiyaa kanaa kan inni irratti hundaa'u nagaa waaraa Oromoo fi Oromiyaan argatu duwwaa irratti jechuudha. Kana uummati Oromoo dursee beekuu qaba. Kanneen biroos akkuma kanaatti gochuu qabu. Kanaaf rakkoo hedduun waa jiraatu malee, dararaan hedduun waa jiraatu malee, ammatti waan dukkanaa'aa fakkaatu malee egereen Oromoo ifaadha. Oromoon egeree guddaa, egeree ifaa qaban jedhan. Tole, baay'ee galatoomaa obbo Ragaasaa qabxii barbaachisu irratti laattanii egaan qabxii isa dhumaatti deemaa jira. Daawwattoota keenya sagantaa keenya egaan dheerachuu irraati ifuma sin gaafannaa. Egaan qabxiin dhumaa egaanii amma duulli amma ABO fi uummata Oromoo irratti PP'n labsamee jiru kana akkamittiin ilaaltu? Dhaabni Adda Bilisummaa Oromoonis ta'ee uummatni Oromoo duula isarratti deemaa jiru kana irraa dandamachuudhaaf fi maal godhuu qabaa, akkamittiin ofirraa qolachuu qabaa jettu mee obbo Bullo isiniif hin kennaa carraa kana. Duulli uummata Oromoo irrattis dhaabota isaaf qabsoo godhuus Adda Bilisummaa Oromootii fi KFO irrattis banamee itti deemaa jira. Duulli deemaa jiru kuni duula Oromummaadhaati, duula Oromiyaadhaati, duula seenaa Oromoodhaa, seenaalee akka Calanqoo, seenaalee akka Aanolee deebisanii bifa haarayaan barreessanii harma muraan hin turre, caliin Calanqoo hin turre, warra maqaa balleessuutu gartee Minilik akkas godhee Minilik goota Itoophiyaa ijaaree jedhanii haaratti barsiisanii ilmaan ijoollee daa'imman ol dhuftu barsiisuu deeman. Jenereeshina haarayaa biyyiin uummateessan uummatanii kana barsiisuu deeman jechuudha. Kanaaf bifa waliigalaatiin duulli Oromoo irratti labsamee akkuma reefu jee milishaan gandaa kana majjeessu, liqamaan bar kana majjeessu, bulchaan aanaa kana majjeessu, hagoodinaa kana majjeessu, kan sadarkaa guutuu biyyaatti waraanni ittisa biyyaa nama ajjeesu, poolisiin nama ajjeesu, biyya san keessatti hundinuu warri mootummatti hirkatu hundinuu seera biyya sanaatii oli seerri isaan ilaalu waan fedhan godhanii abbaa fedhan abaaranii abbaa fedhan wanna godhaa jiran jechuudha. Kanaaf yakkaatu uummata Oromoo irratti hojjetamaa jira. Yakki hojjetamaa jiru kun immoo maatii Oromoodhaa sadarkaa araddaa tiifataa irraa kaasee qotataa, daldalaa, qabaataa, barataa hunda mana nama hundaa dha'ee jira. Mana nama hundaa keessa rakkootu jira. Rakkoo mootummaan irraan gahaa jiruu fi irraan gahuu deemuutu jira. Kaan kan qaamaan irra geesse, kan lammadaa immoo kan har'amoo boruma irra geessisee hirriiba dhabaa jiru. Yoomiin hidhama, yoomiin reebama, yoomiin tumama, yoomiin cafaqama, yoomiin caba, yoomiin du'ajee yaaddawaa jira. Ilmi Oromoo irraa ka sammuun isaa yaaddu. Ka waan keessa olee bulu beeku nagaa rafaa hin jiru, dhiphataa jira. Kana hunda teenshina sadarkaa kanaa kan sammuu psychological war, kan qaamaa, kan diinagdeedhaa qabaattota Oromoo naggaatu dureeyyii xixiqqaarraa hanga gurguddaatti hanga reefu akka reefu jaarraggaa isaan hanga dinquu dayyaas tokkicha miskiina Oromoo irratti illee harka laatu qabeenya isaa sadarkaa sanaan ga'anii dhiibbaa garaagaraa maqaa balleessii garaagaraa irratti duulaa jiran jechuudha. Kanaaf mootummaan kun yakka uummata Oromoo irra sadarkaa hundaa irratti labsirraa dhaabbachuudha qaba. Kun yakka
tarii wanni isaan irra godhaa jiran kun wan mana murtii addunyaa Heegitti nama dhiyeessu. Warri Heegitti dhiyaatan warra yakka hanganaa hin dalagin. Arra seenaan akka seenaa gaafa duraa kan akka Minilik hojjetaa ture, kan gaafa san viidiyoon hin jirre, kan kaameraan hin jirre, kan gartee namni waa barreessulleen akka gaariitti hin jirre miti. Arra wanni hundinuu dokumented ta'eeti namni mana hidhaa keessatti du'ees, kan bosona keessatti du'ees, kan karaa makiinarra du'ees harka eenyuutii fi eenyuun akka ajajame rikoordii ta'ee ta'a. Mana murtii addunyaatti illee waan nama dhiyeessu. Sirni kun akkuma Raggaasaa jee mootummaan hanga dhumaa jiraatu hin jiru. Uummata hanga dhumaatti jiraatu. Hanga addunyaa lafarra kan turu uummata malee mootummaadhaa miti. Sirni ni jijjiirama. Akka paartiittis akka diktaataraatti warri taa'aa ture agartee waaqaa gaditti ana malee namni jiru ijeelleen heddumaatu jijjiirame. Sigalee Haayile Sillaaseen kan waggaa 44 biyya sana qaamaan bulchee fi innuyyuu awwaalli isaa bakka wallaalame. Kanaaf waan godhaa jirtan kana seenaalleen isin hin dhiisu, waaqnilleen isin hin dhiisu, dhiigni Oromootii fi lafeen Oromoo isin dhiisu. Uummanni kun haqa qabaa, dhugaa isaatiif dubbachaa jira, haqa isaatiif iyyataa jira, nan ajjeesinaa jechaa jira. Uummata kanarraa dhaabbachuu qaba. Ka ajaja irratti dabarsee ajjeesii jechuu dhaabuu qaba. Ka namatti qawwee dhahee ajjeesaa jiru dhaabuu qaba. Ka nama hidhaa jiru dhaabuu qaba. Ka nama saamaa jiru dhaabuu qaba. Wanti kun riivarsi ta'a boruu ta'a jechuudha. Akkanatti hanga dhumaatti hin taa'u jechuudha. Cubbuudha. Cubbuu kana irra deebi'ee mootummaan kun laaluu qaba. Akkuma reefu Raggaasaa jee addi bilisummaa Oromoo yaada furmaataa, yaaddoo qabuu fi yaada furmaataa qabu sadarkaa biyyaattis sadarkaa addunyaattis dhiyeessee jira. Yoo mootummaan kun ija wayiin arguu fi gurra wayiin dhaga'u qabaate. Kanaaf waan kana irra deebi'ee laallachuu qaba jechuudha. Oromoon namni addunyaa kanarratti nama jibban ajjeesanii biyya jaalatan irra ta'aniitti Oromoon. Oromoon tarii har'a dhumuu danda'a, hidhamuu danda'a, hoogganni isaatis araaraafamuu danda'a. Garuu kaayoon Oromoodhaa daranuma culluqaa, qulqullaawaa, jabaachaa deema. Akkanaan Oromoo miliyoona 50 kana halloo holaatti uwwisanii sirna amma barbaadamu kana irratti ijaarullee akka ulfaataa ta'e yoo duraanillee dogoggoraan katti seena ta'e mootummaan kun irra deebi'ee laalee haala biyyattiin sun itti tasgabbaa'uu qabduu fi itti uummanni kun nagaan kan waliin jiraachuu danda'u irratti yaada furmaata ABO'n dhiyeessan irratti deebi'ee of laaluu qabaan jechuu barbaada gara uummata keenyaatiin. Kanaaf uummanni keenya immoo waan dhabe kan harkatuun qabsuma isaatiin qabsoo isaa qindeeffatee bifa isaa maluun sigalee mirga isaa deeffachuudhaaf wal qindeessee hooggana isaa jalatti hiriiree dhaaba isaa jalatti hiriiree harka wal qabatee mirga isaatiif falmachuudha qaba. Yoo kana ta'uu baanne immoo biyya sanuu tarii boruu biyya Oromiyaa qabna jennu Oromootu jira jennu kunu tarii maappiirraa haqamuuf deemama akka deemamaa jiru kanatti jechuu barbaadeeti. Kan ammoo dhaaba kanaa duula guddaa akkuma reefu jechaa turree fi ana Raggaasaa illee wal duraa duubaan ibsaa turre duula hamaatu nurratti deemaa ture. Addi bilisummaa Oromoo yeruma gallee galmeedhaaf deemnu sanaayyuu akka nuti hin galmoofne akka nuti dhaabni Oromoo kan galle haala kana gallelleen akka nuti tokko taanee warri maqaa ABO'tiin deemu walitti tokko hin taane kan gufuu ta'ee nu dhoorke shira dalagee shira xaxee sagantaa amma jiru kana fiin ta'u baasuu waan barbaadaniif akka nuti walitti hin deebine xaxaa ture mootummaadha. Akka kaleessa gartee ibsa gullallee irratti Jaal Daawit Ibsaa yookaan Haji Duree ABO'tu dhoorke jara kana osoo hin taane mootummaatu dhoorkaa ture. Marraa meeqa waliigalteen sadarkaa meeqarra gahee akka sagantaan sun fashale ni beekna. Jarri akkas jiru kaleessa akkas jiru sunis ni beeka. Wanni kaleessa bar Galaasaafaa akka waliin tokko ta'uu deemte. Galaasaafaan 2001 dhaaba kanarraa bahan. Dhaabni kun hooggana 50-50 kenneefiiti Jarmanitti waliigalteen sun dhumate. Dhumatee waggaa takka booda qaama waliin dhufan kana cinaa tokko dhiisanii cinaa tokko deebi'an. Gaafa gallullee koottaa jara wajjin gallaa wal fakkaannaa jaameetti itti yaamamee affeeramee ture Galaasaafaan. Warra didanii lakkii nuti isin wajjin gallu ofiin iftaanee gallaa jedhanii hafanii nu booda dhufan. Nu booda dhufanillee tattaaffii hedduutu godhame. Beekaa hoogganni kun maqaa balleessiin duulli karaa hundaan har'aan tan Haji Duree irratti godhamaa jiru kun nama dhiba akkuma reefu Jaal Raggaasaan jedhe fakkeenyaaf waa'ee diinagdee kaasan. Diinagdeen bakka jiru hin beeknu jedha. Achirratti ajandaan tokko kakaa'e. Bar diinagdee adda bilisummaa Oromoo 2004 irraa hanga 2017 ana Haji Duree ta'utti namni hoogganaa ture Jaal Araarsoo Biqilaati.
kan itti gaafatamu horii dhaabaa kana kan meeqaatu argamee fi meeqaatu bahee eessaa fi eessatti bahee namni hoogganaa ture kan gaafatamaa diinagdee dhaaba kanaa tahaa ture isa. Kan silaa gaafatamuu qabu isa ture bara. Yoo dirqama isaa kan heerri kenneef kan aangoo kenneef yoo itti fayyadamuu baate isaatu beeka. Sigalee kan lammadaa namni dhaaba kana keessaa bahaa ture dhimma mataa isaatii fi dhimma dantaa bolola aangootii fi diinaan itti nurratti hojjetaa ture. Bar rakkoo adda bilisummaa Oromootii fi OIFLO dhaaba jaarraa abbaa gadaati kan yeroo dheeraa wal waraanaa ture. Sirna galaasaa jilboo bulchaa ture keessatti. Kan lola san fixe kan nagaya buusee dhaaba sanaa fi tokkichummaa dhaaba Jeneraal Waaqoo Guutuu kan sooressa jaarraa abbaa gadaa kan OPLF CSI kana hunda walitti qabee kan nagaa mooraa qabsoo Oromoo keessatti buuse bara hoogganaa amma jiru kana. Kan namni har'aan tana namni isa baqatee ala yaajuu kanaatu dhaab mooraa Oromoo keessa lola yeroo dheeraa kan osoo galaasaan achi qumbiidhaa fi mojoo fi gobeellee keessa taa'u namni mulluu fi gobeellee kanatti duula gamtaa walirra bobbaasaa ture kan xumure bara hoogganaa amma jiru kanaaf. Sana boodallee warra qabsoo kana keessaa ba'an kanuma galaasaa mataa isaa fa'aa kan hooggana 50-50 kennee fi dhaaba kanatti of kennee deebise kanaa bara. Isaan booda warra koree yeroo ifin jiru warra sadarkaa adda addaa warra hatta yeroo galleellee dhaabota waliin gallee qabnaachuu waan kana fixannee. Kanaaf rakkoon qabsoon dheerachuun namni dadhabuun namni akka dhaaba kanarraa achi bahu godhuun qabsoon dheerannoo qabsoo dadhabsiisa karaa dheeraa bu'aa bahii hedduu qaba. Tokko namni qabsoo dadhabee deemuu danda'a. Kan lammaffaa qabsoon hidhannoo kun namatti ulfaattee lakkii karaa kanaa miti. Kanaatu naa wayya jee boqonnaa akkamma jarri keenya hammachi bahaa jiru kuni mala dhawatanii karaa sooftii kanaa kana barbaaddatanii warri ba'an jiraachuu danda'a. Kan diinni nurratti hojjetee nu keessaa mulqee baase hedduutu jira. Kan beekamu kanarra beekamuu fi kan boru seenaan isaanillee gabbaasu jechuudha. Kanaaf hoogganni kun qabsoo Oromoo kana tasgabbeessuudhaaf hoogganni kun bara hooggana galmee seenaati gariin isaa kan gartee waan hedduu galmeen dhaabni kun qabu gariin isaa bishaan roobni balleessee jira. Gariin isaa namni waliin wareegamee jira. Hangi ati sammuu hoogganotaa kana keessa jira. Kana walitti qabuuf tattaaffiin godhame hedduutu jira. Namni dilli kun kan achi bahee hoogganuma tokko himata achi bahee ibsa miidiyaa Itoophiyaatiif afaan Amaaraatiif afaan Oromootiin kan obsinee jedhanii sigalee maadhaan hin beeku hagachi galus dhaabni kun akkamitti akka jiraachisaa ture makiinaatti kennee baajeetitti baasee waan qabu xiqqoof guddoo itti kennee namni hoogganaa ture bar bulchiinsa waajjira dhaaba kanaa birqiin bulchiinsaa yeroo jaaliyaddiin achi ture jaaliyaddii bulchaa ture bar. Diinagdeedhaa fi waanuma mooraa san hundaa'u kan bulchiinsaa fi diinagdee jaaliyaddii ture. Eega jaaliyaddiin deeme araarsoo biqilaatii fi kennasaatu waajjira sanaa fi bulchiinsa bobbaa makiinaatii fi nama bobba'uu fi diinagdee hunda harkaa qabaachaa jira bar isaatu hoogganaa jira bar. Har'a yoo deebi'anii achi bahanii nama kana gartee bilaak meelii godhuudhaaf maqaa xureessuudhaaf propagaandaa akkanaa irratti oofan baay'ee nama gaddisiisa. Sigalee yoo dirqama isaa waan godhuu fi dhiisa wallaalan tarii sun gaafii biraati. Kanaaf isaantu kana godhi ni beekan isaanis kana namnichi jirus ni beeka. Abaluun dhukkubsatee kana godhi diinagdee dhaabaa hangana baas hangana galchi hagamtu gale hangamtu ta'ee kan beeku isaan. Sigalee afaan isaaniitiin jarri kun eengadda gaafa kora godhatan sana kora piippiin maallaqa baaftee fi walgahii gumii sabaa kayaaman sana sigalee horii diinagdeen dhaabaa waan hin jirreef nama biraa deeggartootarraa kadhannee gartee saniin goone jan maallaqa piippiin nuu kenna jechuu guddaadha. Sigalee okay diinagdeen gaafa san hin jirre guyyuma hanga kana jidduutti baatee bakka jirtu wallaalanii isaan maaliif hoggan itti aanaan waan hin dandeeku maaliif hin beeku. Moo hojii piippii dalagaa turanii waan piippii kan godhan kana kan isaan beekan kan dhaabaa abaawoodhaa hoggana waggaa lama keessatti hojii dhaabni kun gurguddaan dalagamaa turan beekanii wanni isaan beekan ibsa amma hiltanii fi waan amma piippii miidiyaa Itoophiyaa irratti yaamanii taayee danda'a fa'aa wajji kennan kana jechuun kan isaan beekan nama qaanfachiisa kun baay'ee namattis dhagama namaa sadoocha garuu hudduu ofiitti hin dhuufne ittiin qaanfatanii jiran hogganni amma jiru kun hogganni isaan maqaa balleessuuf yaadan kun qabsoo kanarratti yoo dhugaa ta'e akka namaatti abbaan fedhee rakkina qabaachuu danda'a. Dadhabbiis qabaachuu danda'a, jabinaas qabaachuu danda'a. Garuu kaayoo kanarratti osoo silaa namni akka jaaldaawwi jiraachuu baate akka amma isaan buxunxulanii dhaaba kana bakka 5 fi 6tti dhaqanii dhoortoo hadhaa ulaa piippii duraan dhaabbatanitti dhaabbatama ture qabsoon Oromoo bakka kana ga'u ture. Waan irratti ciccameef akka namaatti walii quudhuun gaarii.
dhaabni kun akka gamtaatti hoggana walollee yoo qabaate addatti immoo laala har'a warrachi beekana yoo hogganni as jiru kun jaaldaawwi yookaan hayyuduree yoo dadhabaa ta'e qaamnichi bahu kun maaliif isan caala maaliif hundinuu ulaafiitti dhaabbatee nu mootummaa gargaaruu dhufu nu mootummaa kana bira dhaabbachuu dhufu mootummaa kam gargaara duraan kaayoon qabanii akeekaaf sagantaa qabsoo godhaaf turan qabanii hunda isaanii akka dhadhaa ibidda bu'eetti baqanii achitti hafanii jechuudha. Kanaaf walitti illee qaqqabdee PP'n maqaa adda bilisummaa Oromootiin alaabaa Oromootiin mootummaa OPDO'n baajetatti baaftee kora keenya dhoowwitee kora galaasaa fi ABO tokko michuu kana nu wajjin walii galtee akka hin taane godhanii soodaretti bara ABO qopheessanii turan. Heera biyya sanaa guunnee waan boordii filmaataa gaafatu halkanii fi guyyaa irratti hojjennee dhaaba kana bara ABO isa Oromoon barbaaduu fi qabsaa'aa turte sana karaa nagaatiilleedhaan waraqaa seeraatti baafannee bara. Warra alaabaa Oromoo har'a alaabaan tun alaabaa Oromoo taatee jirti. Garuu hundeen isii dhaaba kanaati. Kan namni hundi alaabaa kana qabatee waliin afaan faayisaa ture noo alaabaan kun adda bilisummaa Oromooti. Namni alaabaa loogoo kanaan galmaa'uu danda'u jiru, ABO namni galmaa'uu danda'u jiru jedhamee biyya sana keessatti haqaa fi dhugaa fi ciccumaa qabu hogganni kun raggaasisee waan sana fudhannee jira jechuudha. Har'a immoo kadheen gaddaasuun waan fashaleef har'aas ammoo warrootuma yesmaanii isaan Oromoo irratti duulchisaa jiranii fi mootummaa PP nama fixaa jiru bira waliin dhaabbachuuf achi galan as keessaa hoggana mataa waliigala ukkaamsanii yookaan jijjiiranii akka barbaadan godhuu waan dadhabaniif har'a isaan san walitti qabanii waajjira seenaa qabu waajjira adda bilisummaa Oromoo kan gullalleedhaa kan handhuura Oromoodhaa kan Finfinnee keessa jiru kan gosa Oromoo achirraa haxaawanii dhabamsiisanii dhaabni 91 maqaa gullallee dukanaan keessatti hojii Oromoo hojii qabsoo gaggeessaa ture arrachi keessa warri harka dhiigaatii fi kan dhiiga laaqataa turee fi laaqatuuf deemu walitti qabamanii achirraa maqaa ABO'dhaatiin geeraraa jiran. Abbaa fedhee geerara malee, abbaa fedhee maraata malee, abbaa fedhee fannisa malee ABO'n tokkumaatu jira. Abbaan fedhee walitti bixxalamuu danda'a. Hireen jara kanaatis hiruma akka warra isaan dura mudatee santuu isaan mudachuu ta'a. Bakka tokko isin dhaqan Oromoo kanaa miti nama 4-5 miti. Rakkoon adda addaa kan dhaaba kana keessatti dhalatee hoggana sadarkaa adda addaa turee jira. Barnuu fi qaamni jijjiiramaa gaafa adda baanu nama 11 dhaaba kanarraa bahee bara hoggana 11 habaye yeroo san shanee gumisa baay'ee. Gaafa walitti dachaan bara 18 kenninee fi bara. Gaafa galaasaa fa'aa nama 7-8 hin gaane nama 40 kenninee fi bara. Hoggana kennu akkaataatti walitti deebinee waliin haa hojjennu jaamee. Kanaaf sakrifaayisii hedduu mooraa kana tasgabbeessuuf addi bilisummaa Oromoo godhee jira. Har'aas boruus ni godha. Oromoon ijaaf gurra qabdan warri kaleessa qabsoo kanarra dadhabaa turtan kanarra eessaas jirtan qabsoon kun keessan isintu dadhabaa ture isintu ilmatti dhabaa ture isintu qaamaatti irrataa ture isintu fincaanitti dhugaa ture isintu balaa adda addaa rakkoo du'aaf jiruudhaa gidiramuu sangoomuu kolaafamuu dubartiin Oromoo gudeedamuu balaa adda addaa maqaa dhaaba kanaatiin isin ragaa ture. Har'allee dhaabni kun keessan dhaaba kana tiifattanii afaan waraabessatti duulamaa jiru kana harkaa baasuun waajjira keessan tiifachuun hoggana keessan tiifachuunii fi qabsoo keessan bakka dhiigaan asiin geessan irraa kaaftanii fuulduratti fufuun kan dirqama dhala Oromoo hundaati. Dhaabni kun dhaaba saba kanaati. Dhaaba dhiigaa fi lafeedhaan ijaaramee dhiigni Oromoo kan yaa'u lafee gootota Oromoo walitti itichee akka sibirtootti walitti qabee ijaaramee akeekaaf kaayoon kun kaan wareegamaa kaan irraa fuudhaa kaan kolaafamaa kaan ajjeefamaa osoo namni kaayoo kana hin ganin asiin jee jechuudha. Akkuma Mallasiis warri amma duraas yaadaa ture warri Itoophiyaa dimokiraatessin Itoophiyaa ijaarra jenne akkuma hireen isaanii akkuma illee fidaafaa ture. Warri lubbuun isaanii bahee qabsoo Oromoo asiin jee warra kaayoo kanatti ciccikof. Warra achi bahus kanaas ija gatii qabu tokkoon Oromoon laalee murtii isaa fakkaatu fudhatee qabsoo isaatii fi dhaaba kana tiifatee kaayoo isaa tiifatee fuuldura deemuu qaba jechuudha. Kanaaf warri duula kana geggeessan ammoo hin milkooftan. ABO'n bakka isin yaaddan kanaan baaraydanii hin machaa'inaa. Tarii ilkee takka gubbaarraa cabsuu dandeessan. Tabiraa ilkee meeqa jala jira ABO'n? Ilkee meeqa wal jalaaf wal gubbaadhaan kaayatee jira. Tarii yoo ilkee kanaaf yoo gartee naasaa gortaa yookaan naasii gubbaarraa buqqifta warqiin jala jiraachuu danda'a beekaa. Ilkee gubbaarraa kan naasaa yookaan silvarii gubbaarraa qabdu har'a yoo irraa baaftan jala warqii jira. Warqiin akkasii akka ol bahu
ABO keessatti irraanfatamuu hin qabu jechuudha. Kanaaf Oromoon kana hubatee qabsoo isaa itti fufuu qabaan isiniin jaa kanumaaniin gabaabsaa fayyaa ta'e jaalsisaa. Tole Bobulo baay'ee galatoomaa qabxiin isin kaastanii duula kana akka inni cabsu abdii guddaan qaba. Karaa koo amlee guddaa naa taanaa fi wanti isin haasoftan kuni wanta salphaa miti. Quuqaa uummata keessaniidha. Egeree uummata keessanii haasoftanii baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Obbo Raggaasaa karaa keessan waa'ee duula amma ABO irrattis fi Oromoo irratti karaa mootummaa kana PP jedhamu kana labsamee jiru kana akkamitti ilaaltu Oromoon immoo maal gochuu qaba? Dhaaba kanarrattis wanta deemaa jiru uummatattis wanta deemaa jiru ofirraa qolachuudhaaf maal gochuu qaba jettu isin akka hayyuu tokkootti? Dheeressineerra amma jaalbilloon hunduma samaraayis godheeraani waama gabaabduun jedha sagantaa keenyas kana caalaa dhaggeeffatoota keenya nuffisiisuun ta'a nutti fakkaata. Duula ABO fi hooggana isaa irratti deemaa jiru inni kun duula irra jalqabametti seenaa Oromoo keessa waan turedha. Dhimma kana kaleessa keelloo miidiyaa irratti illee na gaafatanii dubbadheera. Gara duubaatti nu deebisa kun diinni yeroo hundumaa uummata Oromoo hooggana dhabsiisuu, jaarmiyaa dhabsiisuu, jaarmiyaa ititaaf hooggana ititaa akka hin qabaanne gochuu kanadha kan inni godhaa ture seenaa waggoota 50-60 darbanii yeroo rezistansiin jalqaba bifa waldaa wal gargaarsaa Maccaatuu Lamaa jalqabee. Bu'uureessitoota waldaa Maccaaftuu Lamaa waan akka Hayilamaariyaam Gammadaa fa'arraa waan ga'e, Jeneraal Taaddasaa Birruu fa'arraa waan ga'e, kanneen akka Maammoo Mazammil fa'arraa waan ga'e. Booda immoo hoogganoota adda bilisummaa Oromoo warra jalqabaa hanga ammaattuu hoogganoota Oromoo nyaataa as geessifni kuni. Kanaaf inni ammaa kun sanarraa adda miti. Amma akkuma jaalbilloon jedhe jaarlan amma achi ba'anii afaan PP ta'an kuni nuti isaan miti kan nuti ilaallu amma hookarri amma dhalate kuni Oromoof Oromoo gidduutu hin ta'ini yookaanis immoo gartuu kanaaf adda bilisummaa Oromoo gidduutu hin ta'ini adda bilisummaa Oromoo fi PP yookaanis immoo mootummaa Abiy Ahmed gidduu hookara jirudha jennee akkasitti fudhannaa. Isaan kun sababii vulnerable ta'aniif qaama laafaa sababii qabaniif diinni achiin nu seenee diina kanaaf afaan ta'an. Akkasitti amanna kana isaanis beeku jechuudha. Kanaaf kan nuti jechuudha barbaannu kunarran jalqabnee akkuma duraan jedhe Hayyiduree irratti duultanii homaa tokko waan isin argattan hin jiru. Hayyiduree adda bilisummaa Oromoo nama seenaasaa diimaan barreeffatee kitaabni chaaptarii seenaasaa dhumateeru. Kana booda nama kana waan akka namaatti miitaniin qabsoo Oromoo miitu. Uummati Oromoo kanadha kan inni beekuu barbaachisu. Isinis akka hoogganaatti akkas miidhamtan hin barbaannu. Hooggana keessa eenyu akka miidhamu hin barbaannu. Akkaataa isaan itti isin ammatti gootan garuu akkaataa itti nama qaanessudha. Gatteessanii waggaa 20 waggaa 21 akkas godhe Hayyiduree adda bilisummaa Oromoo yeroo jettan utuu achi jirtanii ofii keessan qaamaan utuu isin beeknu. Gariin keessan utuu waliin hojjettanii gariin keessan inumayyuu namoota akkas gochuu adabuu irratti hin laaffatte jettanii gariin keessan yerootti hookara oomaa turtanii amma bifa biraadhaan afaan PP taatanii bifa nama qaanessuun gadi baatanii seenaa keessan seenaa yoo qabaattan seenaa keessan hin balleessinaa. Qabsoo Oromoo fi uummata Oromoo sin miidhinaa. Ijoollee Oromoo sin hidhiinaa. Nama sin doorsisiinaa. Kanan jedhu. Jaalbillootu waa'ee na yaadachiise. Itti aanaan Hayyiduree Jaalaraarsooni ani waa'ee qabeenyaa dhimma quba hin qabu jedhe. Ani caasaa biyya alaa kana keessa bara dheeraa tureera. Keessumaa North America United Statesitti United States chapter yeroo dheeraas akka hoogganaatti hojjedheera. Ajaji maallaqaa baroota dheeraadhaaf karaa Jaalaraarsoo dhufee nu ga'aa ture. Ajaja Jaalaraarsoon nutti kenneen maallaqa bakka qabsoon barbaaddetti ergaa ture. Tariitii obbolaan isaa firoota isaa ergaa ture yoo ta'e we don't know. Nuti lubbuun jirra. Namni kun waan kaleessa hojjete irra raafatee yeroo akkas jedhu baay'ee nama gaddisiisa. Inni kaanii nama tokkotu irra maal godhu olola kana keessatti kadroota PP maal jedhu Facebook saraawwita. Isaan waa barreessu maqaballeessi amma inni tokko Hayyidureen adda bilisummaa Oromoo miliyoona 27 akkaawuntii isaatti galfatee jedhe.
namoota ja'an PP wajjin hojjetan warra executive committee ABO hin jedhan kana keessaa nam tokkotu eeyyee jedheetu barreessee forward godhee namatti himaa jechuudha. Dhuguma miliyoona 27 fudhateera waan inni irra oolchu hin beekne malee. Kun yoo namallee sodaachuudhaa baattanii waaqa sodaadha. Kana miti kan nu baasu. Inni kun gatii hin qabu. Dargaggoota Oromoon isisiinaa, indoorsisiinaa. Jaallan keessan warra isin waliin gammoojjiitti aduu keessa qaqamaa ture kan waliin galtan yoo waliin galle seeraan iddoo tokko ta'aa dubbadhaa. Bakka keessan duriitti deebi'aa malee namni jaalchi guutu yeroo argitan hin gammaddanii. Hin gammachiise? No. Yoo nama taatan hin gammaddan. Yoo nama taane garuu gammaduudha dandeessu. Jaallan keessa warri biroo immoo boor lubbuun yoo ba'anii kana caalaa arguudhaaf deemtu. Isa sanatti gammaddoo ta'e malee itti fuftu. Hookkaraa amma jiru PP qabatanii PP'n mootummaa turus miti, paartii turus miti. Kanaaf addi bilisummaa Oromoos hoogganni isaas waan tokko waan bakka isaarraa socho'uu qabu. Waraana mootummaa fi poolisii mootummaadhaanii gargaaramtanii gullallee dhattan gullallee lafa seenaati. Waajjira adda bilisummaa Oromoo duwwaa miti. Waajjira Oromootaa free minded Oromoos bakka isaan itti wal arganii fi bakka isaan reference pointii isaaniiti malee waajjira adda bilisummaa Oromoo duwwaa miti. Isa sana yeroof yoo PP'n wattaaddarri mootummaa poolisiin mootummaa PP yoo gurellee ABO'n qilleensa irratti hojjeta hojii. Bakka ga'aa qaba. Akka jaalbilloon jedhee ilkaan tokko siin cabsitan ilkaan sana jala warqeetu jira. Gariin keessan tanii warqee sana nutti argisiisuu didee hayyuu dureen kan jedhurraa kan maddedha. Inaaffiin keessan maaliifii warqee sana kan isinitti hin argisiisamnee fi hin saamtu. Amala keessantu beekamu. Kanaaf waan akkasiirraa dhaabbadha. Darbee immoo waan doorsisa jaalaraarsoon tokko ijoollee achiittis nu kanattis ergee kabajaadhaan utuu waan akkasii nurraa dhaabdanii gaariidha. Tarii amma geessan hin beektaniyyuu as Ameerikaatti Awurooppaatti nu doorsisuudhaaf yaaluun kuni amma geessan of wallaaluudha sababii ta'eefi dhaaba kana jiraachisuuf kaayyoo tokko jalatti sababii hiriirreef baroota dheeraadhaaf isinii ajajamnee kadhannees ilmaan keenya irraas fuunee qabsoo kan akka ittiin ooftaniif qabeenya isinii kennine beekumsa keenya isinii hirre malee tariitii sodaadhaaf hin turre. Kanaaf amma geessan sababii hin beekneef waan kanarraa dhaabbadhaa. Yoo kanarra dabartanii deemtan karaa fagoo deemuu hin dandeessanii yeroon dheeraa tokkoffaa lammaffaa qabeenyaaf beekumsa nurraa fudhattanii deemtanii hin qabdan. Kanaaf we have no regrets. Garuu dhimma adda bilisummaa Oromoo ammallee yoo danda'ame seera keessaa kabajuudhaan yoo seerri illee ga'aa ta'uudhaa baate Oromoon maanguddoo qaba, sirna qaba, sirni gadaa jira, maanguddoon Oromoo biyyaa jira. Yoo illee seeraan walitti haasa'uu dadhabdani maanguddummaadhaan illee walitti haasa'a. Isa kana rekomandii goonanti. Akka jaarmiyaan kunii fi hoogganni kunillee kan waliin bara dheeraa ture akka adda deemu hin barbaannu nuti. Waan hin feesifne dabballoota PP wajjin waan itti jirtan dhaabaa. Waan hin fakkaanne godina. Doorsisa keessanis achumatti gabaabsaa caalaatti garuu warri kaadirooti PP, qondaaloti PP, harcaatoti kanneen bara 2008 dhaaba kanarraa harcaatanii har'a dhattanii mootummaatti maxxantanii nyaata nyaataa jirtanii. Dhaaba kanarraa harka keessan fuudha. Kanadha kan nuti jennu. Kanaaf ABO'n humna isaatti qaba, qabeenya isaatti qaba, beekumsa isaatti qaba. ABO'n Daawud Ibsaa duwwaa miti. ABO'n jaallan mana hidhaa jiran duwwaa miti. ABO booda miliyoonotatu jira. Beekumsa hedduutu jira. Namoota gabbayee hin dubbanne ala kana keessa intellectualsii gabbayee hin dubbanne garuu halkanii guyyaa dhimma dhaaba kanaa dhimma qabsoo kanaa hojjetutu jira. Biyya keessa dargaggoota isin maqaa isaanii fuula isaanii hin beekne kumaatamatu jira. Isa kana immoo abdiin keenya inni guddaan korri sabaattaan illee practically yoo isin diinaa waliin dhaabbachuudhaa baattanii waan kana dilee gochuudhaa baattanii practically jaarmiyaan kunii fi qabsoon kun egereensaa fuula haaraadhaan dhaloota haaraadhaan bifa as ba'uunidha. Kan yaadamaa qophaa'amaa kana duras lafa kaawwatamee jiru. Isa kanaa karaatti nambisiinaa uummata Oromoo immoo kana ni dhagaa jennee abdannaa. Nuti qondaaloti ala jirru keessumaa qabsoo kana jireenyaaf hin barbaanne. Qabsoo Oromoo jireenyaaf utuu hin ta'in akka uummati keenya nagaan galee ba'ee galu barbaanne. Akka biyyi keenya bilisa ta'u barbaanne. Akka uummatni keenya nagaan jiraatu barbaanne. Akka mirgi namaa eegamu barbaanne.
Kanaan alatti qabsoo kanarraa homaa tokko hin barbaadu. Jireenya qabna. Fayyaa ta'a. Tole baay'ee galatoomaa egaan sagantaa keenya har'aa irratti keessummooti koo obbo Raggaasaa Oljirraa akkasumas immoo obbo Billoo Garbii baay'ee galatoomaa uummanni Oromoo isin qabaachuu isaatti baay'ee isinitti boona. Egaan carraan isin laadhaa dhumarratti qabxii har'a dhaabni bilisummaa Oromoo waggaa 2 ta'ee erga beeksinee yaadannoo sana mira yeroo galee fi waggaa 2 kana immoo keessa darbee har'a maarraja kan jirannu qabxii kakkaasni irratti mari'anneerra. Kanaaf jira kan jettanii akkasumas immoo uummata kanaaf qabxii amma irraan kaan keessaatti ergaa dabarsuuf qabna yoo jettu ta'e carraa isin laadhaa mee obbo Raggaasaa Amxinoo mastee abokka boqotanii obbo Billoo Filni carraa kanaadha. Waan hedduu haasofnee jirra. Waan hedduu mari'annee jirra. Gaafii yeroodhaatii fi haala yeroo irratti nu gaafattee waa hedduu ibsinee jirra. Waan amma ta'uu qabus, waan fuuldura ta'uu qabus haasoo keessatti dubbannee jirra. Oromoon ija isaa lachuu cufatee, lachuu banatee, ija isaa banatee, buurii gurra isaa keessaa fudhatee qabsoo isaa dhaaba isaa eeggachuu qaba. Kanaaf Oromoon irraa baqatee dur UN fa'aa bifa garaagaraa fa'aa deemee biyya ollaa Jabuutii, Somaaliyaa, Ijipti fa'aa dhaqee deema. Har'a addunyaan koronaan kun dhufee baqataan ka baqatee bakkatti deemu qabaataa jiru. Oromoon irraa baqatus bahutti hin jiru. Bakkitti baqatullee hin jiru. Oromiyaan lafa isaatii kana booda baay'ee Oromoon irraa dhaabbachuu qaba. Oromoon biyyuma isaa irratti mirga isaa eeggachiifatee jiraachuudha qaba. Kanaaf mana taa'ullee duutii hafaa hin jirtu Oromoo irraa. Egalee. Kanaaf Oromoon qabsoo isaa godhatee ijaaramee qindaa'ee deemuu qaba. Baaraga kana keessaa bahuu qaba. Kanuma garuma arginu hoggaa gartee namni nurraa du'e yookaan goonni du'e wareegame yookaan ammoo hogganni hidhame yookaan ammoo rakkoon tokko nu mudatte kana godhuu kanaas inuma godhata. Ammoo qabsoo sabaatti jirraa continuously waan walirraa hin cinne tokko godhuudhaaf ijaaramuu nu barbaachisa. Ijaaramee ititaa akka sibiilaa qabaachuu nu barbaachisa. Dinagdeedhaan ijaaramee keenya jabeessuu nu barbaachisa. Yaadaan bira dhaabbachuu nu barbaachisa. Kanaaf Oromoon tokko duraanuu tokko ta'ee dhalatee diinni Oromoo maqaa garaagaraatiin sharafuuf yaalus Oromoon takkaa tokkummaa isaa hin sharafne tokkummaa isaa akkuma amma qabu kana qabatee qabsoo keessaa fi alaa kan dippiloomaasii akkuma godhataa jiru kanatti godhatee itti fufuu qaba. Wanni Oromoon godhaa jirtu mirga isaa falmachuudhaaf waan sirriidhaati. Mootummaan kun ammallee yoo gurra kan namaan dhaga'u qabate ibsa adda bilisummaa Oromoo baase yaamicha adda bilisummaa Oromoo godhe isaaniifis addunyaafis kana dhaga'ee irra deebi'ee of laalee biyya sana keessatti illee jireenyuma isaaniitiif illee tasgabbii uumanii kana gaan bulan ta'uudhaaf irra deebi'anii waan godhaa jiran kana laaluu qabanii. Kanaaf uummata abbaa qabsoo waggaa dheeraa kana erga gabroomee waggaa 150 ol du'aa turee fi du'aa jiru ka ammallee ajjeefnee hiinee baqachiifnee saamnee bulchinaa kaardiin kun hin dalagu moofa'ee jira. Yeroon isaas dabree jira. Yeroon Oromoon tokko ajjeesanii hundi sodaatee baqatu dabree jira. Yeroon Oromoon hoggana isaa hidhanii manatti galee rifatu dabree jira. Yeroon qabaataa isaa saamanii Oromoon kaan baqatee mana galu dabree jira. Tarii goota tokko yoo du'e goota 10,000tu dhalata dhiiga namticha tokkichaa sanaatiin dhiiga daa'ima tokkootiin goota daa'ima tokkootiin kana beekuu qaba namni yoo tokko sossoo'ee isa duuba dhiini sun meeqa akka yaasu meeqa akka manaa gaxuumu faamilii isaarraa kaasee nama tokko laalarra yoo mucaa tokko goota tokko qeeroo tokko jeesan mucaan kun warra qaba hiriyoota qaba warra wajji dhalatee wajji guddate daa'imummaarraa kaasanii hojii kanaatu qaba. Oromoota naasuu saba isaanii qaban kan dhiiga mucaa ispaaltii irratti jigeessan arguutu qaba. Nam keessaa fi alaa nam meeqaatu dhiiga kana onnatee sossoosa. Laalarra aartii tokko dhabne Haacaaluu
mucaa qaxara ijoollee isaatillee takkaa ijoolleen isaallee akka abbaatti ilaaltee hin quufin nama bilbilaa qabsoo Oromootillee waan hedduu gumaachaa ture. Haacaaluu tokko irratti tarkaanfii fudhatanii ajjeesuun Oromootan hangam akka sosoos ilaale. Haacaaluu miliyoona meeqaatu uumame. Namni waan kana xiinxalachuudha qaba warri nama ajjeesu kun. Waan kana xiinxalachuu qaba. Nama ajjeesuudhaan yeroo namni baqatee galu Oromoon san bira kutee jira. Nama hidhuudhaan, nama sodaachisuudhaan, nama doorsisuudhaan. Kaardii kana abbootiin keessa warri isin leenjifatee fi isin qaraasee isin guddisee itti dalaganii dadhabanii biraa dabran. Oromoonis kana beekee qabsoosaa itti fufaa jira. Irra deebitanii of laaltanii haala itti biyyi kun tasgabbooftuu fi nageenyi biyya san keessatti bu'u yaamicha dhaabni dhiyeesse kana fudhattanii irra deebitanii osoo irra itti deebitanii if laaltanii irra gaariidhaa kanuma jiruun dhaamuu barbaada. Kanaaf carraa kana nuuf kennitee marii bal'aa kana wajjin gaggeessuudhaaf fayyaa ta'e ulfaadhuun siin jiraachuu. Tole akkasumas ulfaadhu galatoomii obbo Raggaasa Saniif carraa siin ilaalamu. Ani waan baay'ee jedheera walitti deddeebina tarii ani uummataaf waan hin dhaamu hedduu qabu. Uummati kun uummata beekudha, uummata hubatudha. Kan hin jechuu barbaadu gabaabaatti. Hundi keenya sirna amma jiru kana sirna uummata Oromoo nyaatu kana dura dhaabbachuudhaaf miseensa dhaaba tokko ta'uu qabnu. Necessarily miseensa ABO deeggaruudhaaf yookaanis immoo qabsoo Oromoo deeggaruudhaaf hundi keessan miseensa Oromoo ta'uu qabdu, miseensa Adda Bilisummaa Oromoo ta'uu qabdu jennee miti kan nuti advocate goonu ABO'n kan nama hundumaati. Hundi keenya iyyuu sheerii walqixa qabna. Jaarmiyaa Oromooti, kan uummata Oromooti. ABO'nis bifuma kanaan kan inni dhalate. Oromoo protectii gochuuf ABO protectii gochuun garuu murteessaadha. Siyaasaan Oromoo ABO'dhaa alatti hin jiru. ABO Oromooti jenneerra. Kanaaf qabsoo kana qabsoo uummata Oromoo bifa fedheenu jaarmaa fedhe keessas jiraattan sirni nama nyaataa kun baduu akka qabu waliin hubannee biyya tokko hiree tokko isa jedhu sana uummata tokko isa jedhu sana hundi keenya akka pirinsipiliitti fudhannee qabsoo kanatti fufuu danda'uu qabna. Kanneen immoo jaarmiyaa Oromoo okkara keessatti uumtan hoogganootis taatan kanneen biroo waan kanarraa akka dhaabbattan dhadhaammanni akkas ta'anii hoogganan ta'an. Waan seeraalaa hojjetanii dhaaba kana immoo itti fufeen hooggana jechuun waan kolfaati. Maaliif nama sirna hin qabne, hooggana sirna hin qabne, hooggana nama accuse godhu akka hoogganaatti hin fudhannu ni tuffanna. Isa kana beekuu qaba. Namni hooggana ta'u nama honestii ta'e, nama warra namoota isaan hoogganamu kabaju ta'uu danda'uudha qaba hoogganummaan sana. Kaani waan hin jedhu hin qabu. Bal'inaan dubbatameera. Hundi keenya dhibee uummata keenya rakkoo uummata keenyaatu nagaa nu dhoowwe. Kanaafidha kan nuti halkanii guyyaa baanee iyyinu. Biyya keenyarraa baqannee baanee waraanni kun ajjeechaan hidhaan dararaan biyya keenya keessatti uummata keenya irratti deemaa jiru. Mana keenya dhufe, living roomii hunda keenyaa dhufe. Namni harka isaatti elektirooniksii baatee deemu ilma namaa waraabessaan nyaatamu daggalatti gatamee. Seenaattis dhageenyee hin beeknu, umrii keenyattis arginee dhageenyee hin beeknu. Biyya sana keessatti dhalannee guddanne. Har'a daggala keessa lafee namaa waraabessaan nyaatamee turre jira. Kana ilaaluun nama rakkisa. Viktimii sanaa ta'uu miti sana ilaaluun mataansaa baay'ee nama rakkisa. Sirna kana godhutu jira. Sirna kanarratti hundi keenya walqixa qabu. Steekii biraa, intarestii biraa waan kanarraa adda ta'e waan addaan qabu. Kanaaf walitti deddeebinee wal yaadachiisnaa, wal barsiisnaa, nu duwwaa miti hubannaa keenya kan sheerii gochuudhaa qabu beektoti Oromoo, intellectualsiin, politicianitti wal bira dhaabbannee walaa barsiisnu, walaa gurmeessinu. Lakkoofsi keenya duwwaan ga'a miti. Oromoon baay'eedha ni jedhu suni lakkoofsi keenya gaarii qabeenya. Lakkoofsi keenya garuu duwwaan ga'a miti. Jaarmiyaadhaanidha lakkoofsi kan inni humna godhatu. Bishaan galaanni hoomaan sochoosu jirma fuudhee deema malee. Garuu yoo kuufamee humna isaa takka tarbaayinitti gadhiise tarbaayinii tokko sochooseetu elektirisitii yookaan enerjii uuma. Nutis lakkoofsa keenya kana gara humnaatti jijjiiruuf
jaarmiyaa keenya jabeeffachuu gurmaa'uu yookaan akka jirutti dabalamuu yoo ka jiru immoo hin taaneef jaarmiyaa kan Oromoo baasa jedhu kan harki diinaa keessan seenu authentic kan ilmaan Oromoo duwwaa keessaa biqile jaarratanii jalatti hiriiruun ni danda'ama. Waliin haa dhaabbannu sirni kun baduu qabu. Namarratti sabarratti miti sirna irratti kan nuti xiyyeeffannee jirru. Yoo kana ta'uudhaa baatee biyyi keenyas uummati keenyas hin bada. Egereensaa baay'ee waan suuqqanee. Akkama jiru taataanu Ameerikaa fi Awurooppaa jiraanni sababii jireenya qabnu duwwaadhaaf callisnee taa'uu hin qabnu. Astolaa hubannu fayyaa ta'a sagantaa irraa dheeressinee manillee dhaggeeffattoota dhiifaman gaafadhaa fayyaa ta'a. Tole baay'ee gaariidha. Isinis baay'ee galatoomaa akkasumas immoo maqaa Gadaa Miidiyaa Neetworkii fi akkasumas maqaa daawwattoota tokkootiin lamaan keessan iyyuu isin galateeffadha. Baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Tole fayyaa ta'e. Tole. Egaan daawwattoota keenya sagantaan keenya irraa kana fakkaataa. Egaan hoogganoota keenya hayyoota keenya egaan haala jiru irratti qabxii hundumaa irratti yaada gahaa laataniiru uummata Oromoodhaafis hamlee hin ta'a barumsa hin ta'a egeree isaa akkamittiin akka tikfatu tajaajila kan jennu akkasitiin hayyoota keenya isin affeerree isin dhiyeessineerra. Egaan daawwattoota keenya sagantaa keenya karaa Feesbuukii, karaa Yuutuubii dhaanis, karaa Stories, karaa Instagraamis hordofuu dandeessu. Achirras Gadaa Miidiyaa Neetwork GMN jennee jirra. Laayikii, sabskraabii, sheerii wal gochuudhaan waan jiru walii qooduu dandeessu. Egaan sagantaan keenya yeroo hundumaa waa'ee Oromoo irratti hojjetaa egeree Oromoo fi maal barbaachisa kan jedhu irratti hojjechuudhaaf tattaaffii gochaa jirra. Egaan sagantaa keenya akkasiin warra barattan abdii guddaa qabna. Egaan sagantaa adda biraatiin immoo wal agarruutti immoo nagaan nu turan isin jenna. Waan nu hordofaniifis baay'ee galatoomaa nagaatti isin jenna. Gadaa Miidiyaa Neetwork. Gadaa Miidiyaa Neetwork. Haqa Oromoof kan dhaabbatu. Haqa Oromoof kan dubbatu. Safuuf duudhaa Oromoof dursa kennee kan hojjetu. Utubaa qabsoo Oromoo. Miidiyaan haqaa Gadaa Miidiyaa Neetwork kan keessani. Kan keenya. Kan hunda keenyaati. Qophiileen keenya gama Gadaa Miidiyaa Neetworkiin isin qaqqaban. Dirree haqaa afaan Oromoof afaan Amaaraa. Keessoo Oromiyaa. Oduu fi oolmaa Oromiyaa yeroo ta'u. Qophiileen gama Gadaa Miidiyaa Neetworkiin darban saffisaan akka isin qaqqabaniif. YouTube chaanaalii keenya sabskraabii, laayikii fi sheerii gochuun. Feesbuukii keenyas laayikii fi sheer gochuun akkasumas gama telegiraamii keenyaanis nu hordofuu hin dagatiinaa. Gadaa Miidiyaa Neetwork. Utubaa qabsoo Oromoo. Gammadee gammadoo.